Khamariyam suni hamalte duba jebete bari sumasani rabbi ja rabbi way hijaba moje tuma jira be khar ka to gurra ka ka be jar harabbi jette yen amma rabbi jette si way amantin te to kristan كريستان جتّجت حاجة همدي أس كريستان خوني مالي جبت كافر جتّوران جت كافر جتّوران بقول ياي كافر أس إني كافراتي أس إنسان سر ربي جاي إن فراد جعيسى جاي قربا آتي جيمبو amantu mate tana umbe tu goggi jel ati vivo halala dabbatte man kan fudatte jel amantu mate tana takka jechakkisi zindagi e vivo halala dabbatte ti lal lagagamahi hitatte wate ko fudatte jel amantu mate tana kan khaysam beitu e chubarkit amantu mate tana umbe tu jechu jiraba jarsi ya Allah ajaib 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 akan ani ayye ergala labban gaafi waysi gaafannore gaafe kamina gaafattu maratte gaafatamta filattee gaafatamta gaafi akka warra malaala gaafii ramadaana jechuudha. lakki filadheele gaafatamu garuu waan barbaadan gaafachuu dandeessi. Naasii filtu tana na gaafadhu haa jettu. Malaama hin jirre koolsee dabara ati jaalti qabda. Dhageesseetta. Tana na gaafadhu jii filadhu taffeete gaafadhu akeetuun ani Abu Talhaadhaan. Tana na gaafadhu jiitti misanaasi gaafatu tanumaati jette sanaasi gaafatu. Lakki waan barbaadan haa gaafatani jechuun ani gaafiin qabas isiniin ilaalama faagaa deebitee gartee deebisee maleen. Ayyee. Anatu gaafata. Waan irra lallabanneeti yaa xiigaa. Paawulos macaafa keessatti dubartiin marfeessa qullaan deemi jedheen isii mana keessatti deemti qattee tiiftoo irra maaliif qullaa teetti naa gaafadha. Ajab. Ani mucaa kakuu. Maal jettanii? Paawulos macaafa keessatti dubartiin mataa qullaa hin deemini mataa qullaa deemu mannaa haaddachuu wayya isheedhaan jedhe. Maaliif tiiktookarra mataa qullaa teessi rifeensa ishee bantee. Dubartiin moo? Dubartiin si maanasi. Ati jechuudha. Ana warraa jalqabdanii. Eka macaafa ati peenteedha miti. Peenteedha naa jette. Mataan kee peenteedha. Paawulos immoo macaafa keessatti barreessee dubartiin mataa qullaan deemini mataa qullaa deemuun isheef hin ta'u yookaan haaddachuu iyyuu qabdi malee jedhati immoo tiiktook irrattuu gadi baastee qullaa taa'aa jirta. Maaliifii siin jedhan ustaas Arab kunoo? Hayyee tiiktook irratti jedha osoo hin taane amma fakkeenyaaf yookaan wangeela lallabuu dandeessi yookaan immoo isteejii baatee faarfachuu dandeessi sila kana ta'u garuu uffanni ishee hundumtiyyuu sirrachuu qaba garuu tiiktook irratti namni wal gaafate hin jiru madarakii waaqayyoo irratti immoo ejjennaa ishee uffata ishee rifeensa ishee hundumaa sirreeffattee haala kanaatiin ittiin jechuu dandeessi. Gaafas tiiktookiin hin jiru saniif akkas jedhe Paawulos. Maal nama garraa maree dhugumadha koo waan masirriin dubbachaa jira. Abboon Paawulos nu gooti bakka anis deebii argatteerta gaafas Paawulos gaafa tiiktookii waan jireef Paawulos akkas jedhe. Okey amma garuu rakkoo qabaare. Amma deebi'aan isinii deebiseetu isiniif hin taane immoo kun waan nama gargaaru. Ani immoo gaaffii biraa si haa gaafadhu amma kan ustaaza Rabiidha. Paawulos barnoota keessatti dubartiin gabiitti haa jiraattu barnoota yoo barachuu barbaadde amma abbaa manaa jirraa malee
manatti abbaa manarraa barattu malee bakkeetti gadi hin ba'inii jedha. Ati maaliif TikTok irra dhufte? Maaliif TikTok irra dhufte? Amma inuma jennee yoo malee isinumarraa yoo kaasee anatti yoo ce'ee nuninis taanaan waaqayyo uumaan keenya inni lafaaf samaayii uume kunii nuni abboommi isaa hundumaa eegneen nu jiraachisaa jira osoo hin taane tola isaatiif dhiifama isaa fi araara isaa nu baay'isee nu jiraachisaa jira. Isinillee akkasuma fakkeenya yoo fudhannee mataa kaastanii hamma miilaatti yoo xaxattanii qaama keessan dhoksattanii yookaan immoo yoo rabbiin gadi hin bayinaa isiniin jedhe isin mana keessa yoo xaxattanii ooltanii waan gaarii hin hojjettan taanaan abboommi sana hin eegne taanaanii toluma isaa isin jiraachisa malee waan abboommi isaa eegdanii jiraachaa jirtanii miti. Akkasa chooti barin lallaba isa sila dhiistee ammatti deebitee. Lalla isin sirrii miti. Jalli gaaffiin Akkam? Gaaffiin sii galeeraa silaa. Maalan siin jedhe beektaa Paawuloos barnoota isaa barsiisaa ture keessatti dubartiin mana haa teessu mana gabiitti haa jiraattu yoo waa barachuu barbaadde abbaa manaa ishee qofaa irraa haa barattu jedha. Ati immoo eenyurraa barachuudha itti as dhuftee taa'aa jirta siin jedhe. Moo jaarsa keetos keessa jira. Gaafa dhasatti. Dhuguma ati baay'ee TikTok irra dhuftee jettanii na gaafattanii koo kanaaf hin akkas jedhee isin deebisa. Meeshi anis gaaffii tokkoon isin gaafadha. Isa kana deebisteetta? Deebiseera maal hin dhageenye? Maal jettee deebiste? Maaliif dhufte? Eenyumti keenyayyuu akka abboonni. Eenyuudhiisi kasa kan keetiin si gaafachaa jira bar. Barsiisni Paawuloos sun sirrii miti. Siniyyuu nageessan kan rabbiin keessan isin abboomu. Ana dhiisika yeroo na gaafattu haasofna isaa. Deebiidha walitti qabeesni deebisaa jira alarraa kaasisnitti dabalee. Ayyee ustaaza arabaa sabsiisaan. Carraan keessa. Ayyee haadha biyyaa amma tasgabbaa'eeti miira kana keessaa baheeti sootuma waliin haasofna sii danda'ama. Eenyutu? Ati. Lakkeen miira keessa galee jiru koo gaafa keessa isin deebisaara malee maal Waaqa waaqessitu qabdaa? Eeyyee. Meeqadha? Meeqadha waaqneeti waaqessitu? Meeqadha? Tokko moo lama moo shan moo ja'a moo torba moo sadii moo? Waaqni nanti waaqessu Yesuus Kiristoos faayisaa addunyaa kana samaayii fi lafa dachee kana diriirsee nama faati fakkeessee uume sanatti naman. Meeqadhaan jedhe eenyudha siin hin jenne meeqaa? Yesuus Kiristoos qofaadha. Tokkodha. Tokkichuma ergamoonni immoo hin kabajamu malee waaqeffaman. Oyyoo waanan si gaafadhen deebisiin ijoollee biyya maaluma taate. Waaqni ati waaqessitu tokko moo lama moo sadii moo afur moo shani? Tokko Yesuus Kiristoos. Inni waaqni ati waaqessitu tokkoon sun Yesuusidha. Yesuusidha. Yesuus jechuun isuma Maariyaam deesse sanadha. Yesuus Kiristoos isa Maariyaam deesse yoo ta'e iyyuu bifa keenyatti fakkeeffamee gadi. Isa moo isa miti? Isa moo isa miti? Yesuus Kiristoos isumadha. Isumadha. Maariyaam gaafa sana waaqa deesse moo nama deesse? Bifa namaatti fakkeeffamee foon uffate malee waaqadha. Isa waan itti fakkeeffame booda natti himtaati. Waaqa deesse moo nama deesse Maariyaam? Maariyaamin faayisaa addunyaa kanaa deessee. Afaan Oromoo beekta miti haadha biyyaa? Afaan Oromootiin hin deebisaa jiran Waaqa deesse moo nama deesse? Waaqa deesse. Waaqa deesse? Ergamichi gaafa isheetti dhufee yaa Maariyaamiin ayyaana qabeetti ulfooftaa waaqa deessaa ittiin jedhe? Moo ilma deessa ittiin jedhe? Ilma deessa ittiin jedhe ilmi sunis faayisaa addunyaati ittiin jedhe. Nariifatiin. Gaafa sana ilma deessaa ittiin jedhe moo waaqa deessaa ittiin jedhe? Ilma deessa ittiin jedhe garuu jaalattanis jibbitanis Yesuus Kiristoos. An jaallachuuf jibbuu koo bira naqeenaati. Ani koo maal taate tasgabbaa'e man.
Waa jaallachuu koof jibbuu koo bira naqeeniiti gaaficha ergamichi waaqaa sun gaafa itti dhufee dubbataa ture sana Maariyaamiin ilma deessa moo waaqa deessa ittiin jedhe. Ilma deessaa ittiin jedhe maal akka Ayyee ilma dhalate mooree waaqa dhalate gaafa dhalatu immoo. Ilmuma dhalate garuu waan hundumaa gochuu danda'a bosa kennameefi. Yugaan ariifatiniiti ilma dhalate miti. Waaqni dhalanne kaa. Ani afaan Oromootiin isin deebisaan jira jaalattanis jibbitanis afaan Arabaatiin immoo hin beeku. Afaan Oromoo miti nanaasaa jiru kun. Afaan Oromooti isinitti dubbannaan immoo dhaga'uu diddan kaa. Ayyee buleetti kiyyamas dhaggeeffadhu. Ustaaza eenyudha kun? Ni beektu? Allah. Intalaa jaarsa kana beektaati. Maal beektaay? Jaarsa kana beektaa isa iskiriinii irra jiru kana. Isa kam? Jaarsa si gubbaa jiru kana hin beektaa? Mataa kee irra jiru kana. Lakki hin beeku kan. Ilaali. Dhugaa jedhamee sirrii ilaali. Dhuguma hin beeku kanaan. Lakki hin beeku rabbi. Okay, inni kun sobaadha jedhi yaa. Inni kun sobaadha jedhi. Ani san beeku. Ausbillahi min shaytaan hin beeku ani boon jedhu maafan jedha. Maaliif Yesus waaqaa miti jedhee ka barreesse isa dhugaadha moo soba dubbate. Ani isuma suuraa irratti maxxansitan kana hin beeku. Bar isuma kanaatu Yesus waaqa miti jee waaqa kan ta'in isatu barreesse. Inni kun dubbii isaa san dhuga moo dhugaa miti waaqa kan ta'in barreesse. Amma jaalattanis jibbitanis ani Yesus Kristos waaqa ta'uusaa amaneen itti gurbaan kun laal kasi gubbaa jiru kun Yesus waaqa miti jedha. Dhugaadha dubbata moo soba dubbata? Soba dubbata. Galatoon inni kun Paawulosi eega soba dubbate. Hallelujah. Hallelujah. Bagatti cabsite soba dubbata Paawulos. Hafuura keessaa baha. Abbaatu hafuura keessaan taa'an dhiise asumatti naa taa'ee jira hafuura kana oowwifadhe anti jaafoon seenuun fadhu. Ustaazamde. Ajaba. Ani. Ustaazamde waan dalagaa jetti nyaadhu. Har'a bakka kontentii haraaraan dhufte. Isini kan hin jedhu. Ani koi tasgabbaa'e mee maalan siin jedhe beektaan? Ergamichi ilma argattaa ittiin jedhe miti? Isheen immoo ilma argatta sanni jedhe sana dhiistee waaqa deesse? Ilmuma dhalate santu. Isheen waaqa deesse jette sila. Maalama fuuldura gorture. Ilmuma dhalate. Waaqa deesse naan hin jenneeti sila. Isuma ilmuma dhalate santu waaqadha. Aboo isaaf kenname sana waan hundumaa gochuu danda'a waan ta'eef iyyuu. Abu Talha. Ani maali afaan tokko haasofna? Ustaaza Rammaa jettan. Maal lama naatiin? Akkanatti fakkaatutti ilma santu guddatee waaqa ta'e. Akkasimi yani. Eega guddate booda waaqayyo aboo kenneefi mire. Gaafa inni itti meef gaafa dhalate ilma ture. Gaafa dhalate ilma eegasii guddatee waaqa. Inni gaafuma dhalate sanaa keeyyuu aboo isaaf kenname sana waan hundumaa gochuu waan danda'uuf iyyuu. Macaafan dubbistaati garuu. Macaafan dubbista miti? Ani moo? Maali na dubbisiisuuf immoo waan dubbisuudha baadde? Ayya rakkoon qabuuti. Hin dubbistamoo hin dubbistuun jedheti maannati waa hunda diffeensi ofirraan godhinati ofirraan faccisiinati. Faccisa duwwaa taati. Isintu nama dhibaamnu gaa rabbi gaafii majaa gurra hin qabne nama gaafattu. Maali ati amma maalan siin jedhe beekta Maariyaamii waaqa deesse moo nama deesse jennaa waaqa deesse naan jette. Ergamichi gaafa Maariyaamitti dhufe sana ilma argatta jedhee moo waaqa argatta jedhee naan ilma argatta jedheette. Ilma argatta sanni jedheen sana sobsiistee isheen immoo waaqa deesse siin jennaan
ilmichumatu waaqa ta'ee jette erga guddatee ta'ee naan immoo iyyeeni jette miti amma moo akkam jette Ergi guddatee ta'ee kan jettani gaafii keessanii fi dhalate inni ta'ee jenne malee hin ta'e hin jenne nuyi asitti laa erga guddatee ta'ee laata inni si gaafachaa jirra erga guddatees ta'uu daa'imummaa isaattis ta'uu inni isumatu fayyisaa addunyaa kanaati. ooy Yesuus waa hunda gochuu hin danda'a Hin danda'ee. Eenyu kun? inni kun Ani hin beeku suurota maaliif suuraan ikkoo maali wangeela keessatti maxxanfamee jiru wangeela keessa barreeffamoota jiru. Waaqayyoo heekkamii wallaaltu Waaqayyoo heebbaa. Kana waaqayyoo fiddanii ree mana gararraa keessanii. Kana nan beeka si deebisu. Deebis. Joon Marki hin jeeqimii qoy taraa eegadhu. Deebis eenyudha? Inni kun soba abbaa sobaadha. Eenyudha? Muhammed safalaasama mataasaa kalaqe. Hallelujah harkaan sii dhawa. Fiiloodha namni kun nama Yohaanis takka barreesse namicha Yahudaati. Yaa Yahudaa. Abbaa fiiloo takka barreesse Yohaanis boqonnaa takka lakkoofsa takka barreesse fiiloo nama jaamu nama Yahudaa. Isobinaa sagaleen keessan nama guddaa. Siifin fida. Sagaleen keessan nama guddaa fakkaata. Hooli qimsi yaabnal kal. Liqimsi hodho. Mana marrabsi ture tasgabbaa. Ati maaltu singee miti fila. Faggaa jaarsa keeti ati us. Hanni jaartii teetii miti. Afaan kee qabadhu. Hanni jettee waywaatiin. Maafi? Sirrii deebisaa oolteeti. Gaaffii sin gaafattan jecha muluma buluu deebisteetti. Kun lallabaa siin jennaan nama daqiiqaa tokko haasa'uu hin dandeenyedha. Turtuun hin jedhiin itti dhaggeeffadhu waan siin jedhamaa jiru. Eenyu namtichi kun? Miira keessaa baa warri garee shaada wallah. Ammaan hafarsee si garsiisa. Namichi kun eenyu? Macaafa Yohaannis 16:13 dubbifadhaa. Namni kun eenyudha? Namni kun? Maal waliiti googilii irraa gadi yaastee maalitti eenyudha siin jee? Kan suuraa asirratti lalaxxaafta suurri macaafa keetti jiraaree maal jechuudha? Ati uska. Zimbal baakki. Macaafa qulqulluu irra suurri hin jiru. Afaan Amaaraan beeku waan ati jetteen beeku. Ikkoo suuraatti galabaxxee kaaffittu macaafa qulqulluu keessa hin jiru suurri. Nammee kaasa'u jira. Dhiiraa fi dhala wajjin haasa'anii bara. Maal taata? Nagayaami biitii? Maal? Afooshaan qabdanii isin? Eeshi suura nurraa. Ni saara kun qabu. Eenyudha kuni? Isin deebisu? Deebisee. Sasin mana keessa keewwattaniitti sagadda waaqa tolfama. Okay. Kanaafuu ati hayyee bareedaa dhaabba dhugaa kanumatti. Himatitti sagada kan. Waaqa tolfama. Obsi. Nuti footoo tokkoyyuu hin beennu nuwa. Obsi. Dhaabbata qulqullaaman. Obsi yaa mucaa namaa. Eenyudha inni kun? Waliiti mana naqatte hin beennu waaqolii tolfamaa abjuu laaqamaa barreessan sana taaree. Kuni eenyu? Falfalaa sana fakkaata isa quraanaa keessa. Dhugaa keetti falfalaa sanii Paawuloosi. Hallelujah. Siiti Paawuloos kana godhu. Paawuloos keeti. Falfalaa Paawuloos kee. Sati manatti naqatte falfalaa amma quraanaa keessa kennu. Okay, hold on. Ustaaz Arab jirtanii? Qaame namatti wajjinaati ani amma gaaffii sin gaafadhe. Dhaabbadhu. Ustaaz Arab jirta? Abjuu laaqamaa sana dubbisaa achi deebaati. Dhaabbadhu. No. Akka tokko sagalee Ustaaz ni jirta? Injira. Tole. Wanta koompitara biraa qabdaan bilbila biraa takka. Wallahi na ukamsaa jira. Namni biraa dandee baasee. Anaan wajjiyaa sawa yoo na baasuu dandeesse. Hayyeen baasa. Tole. Paawuloos jiititti na barreesses kan. Paawuloos. Falfalaadha jee hin dhagatina. Kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira suurri kun.
Maaltu singee suuraan bakka fedhe yoo jiraate Paawulos keessii fideeni kunoo. Paawulos ta'uu isaayuu namni maaliin beekare suura barbaada waan beektuun ni dida obsi haa waan beektuun amma si as baasa obsi. Falfalaadha jettee atiilee reefuun tana sobduudha jettee gurbaan falfalaadha jee bukkeerraa haasamman nana kee kunoo kitaaba kudhamee keessanii barreesse. Dhugaa waaqaati kanuma keessanidha. Suuraan simmaxxasitan kun yoo kan macaafa qulqulluura suurri tokkoyyuu kan kenname hin jiru. Appilikeeshiniis yoo bustan macaafa qulqulluus yoo dubbistan. Amma fakkeenyaaf akka quraanaatti suuraa qabaachuu danda'a. Suurota sana achirraa isin shootoonee buufachuu dandeessu. Garuu immoo macaafa keessatti iddoon inni suuraa nuu kennee jiru hin jiru jaalattanis. Ani yooniin suuraa jara guutuu siyaasi maafne ni argita. Ani suuraa keessan irraa dantaan qabu garuu isinillee suuraa tiyyeessin ergu akkamitti gootamu suuraa. Paawulos sobduu jetteeni anfaa akkam manaan jechuu teessaa'u. Paawulos sagalata guddaa. Isin gaafadha. Ikkoo isin na gaafadha. Isinii beeyyameera amma suura keessan barbaaddatanitti gaafi isin gaafadha. Suuraa barbaadachaa hin jiru suuraan tiyyanarra jiru. Obsi. Suuraa barbaaddatanii ergitanitti ikkoo isin hin gaafadhaan jedhe gaaffii. Eenyudha inni kuni? Eenyudha kuni? Wallah ani jaalattanis jibbitanis suurota isin ashaangulliittiin itti gadi guurtan kana tokkollee hin beeku. Sababni isaa ashaangulliittiidha dhugaadha ashaangulliittiidha. Aniin waaqayyootti amana malee inni amanu Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii kanatti amanu sanaan kan hafe suurota isin bilbila keessa gadi guurtan yookaan immoo. Ati os takka osaadha qofaala surraa dhiisati. Maalitti nusa suura kana gurbaa dhiiraa sanii ol naqaa. Gurbaa dhiiraa sanii ol naqee takka gara faa'us. Meessa jira gurbattiin sun. Macaafa jecha suurri hin jiru suura bakka ta'e fiddanii nutti hin argisiisina nu suurarraa dhimma hin qabne. Usati. Obsi. Joon ergadhu. Eenyu bineentii tu maqaan isiidha eenyu marata masarati dhiifama masarat. Isin keessa namni gaaffii namarraa fudhatu hin jiru. Okay. Takka maayikii qabadha. Eenyudha kuni Joon? Bakki suura keessa hin jiru macaafni qulqulluun akkanuma suura wal gadi bartanii biyya. Eenyudha kun? Ustaaz Asbaasaa viidiyoo. Maal jettaniin argama? Okay, dhaabadhu viidiyoo baasu ustaaz. Maal baasu viidiyoo maal goona ustaaz? Viidiyoo abanoo. Nuti lafarraa waa kan qabnu waaqii keenya samiirra jira. Yes. Footoo miti. Suurarra jiru keenya waaqayyo samiirra jira malee warri suuratti amantan ilbaanyu malee. Ustaaz of guddisaa sirriitti eenyudha kuni suuraan tun eenyuti? Footoon tun eenyuti? Mee waa'ee isaa dhiisiiti ati gaaffis gaafadhu. Footoon tun eenyuti? Dhugaa rabbii suurota kana quraanarraa buustan malee macaafa qulqulluurra suuraan hin jiru. Ati ni ustaz. Macaafa qulqulluu keessa suuruma takka. Ne ustaz. Namicha footoon kun utuu Paawulos ta'es kan fedhe ta'es maaltu nu ilaallatama waa'een footoo kana? Jechuun ni arrabsitan kaa nama waaqayyo jechuun. Arrabsiin maalti gadi dhufa nama namiti maali akka keessan nuti nama Nabii Muhammed san akka uumaatti ni ilaallu barri. Bakka isaan kun ergamoota nama. Paawulosiin arrabsitaa duba. Arrabsee dhiisee narrabsines osoo ni arrabses nama. Yoon arrabse maaltu gad dhufa jettaa barsan. Osoo argee arrabses cubbuu sanatti fudhata malee maaltu kana waaqadha moo maaltu wal ilaallata kana wajjin. Ameen. Tole waan isin jedhu Joon ati macaafa dubbistee ni beektaa? Quraan abjuu laaqamaa sanan dubbisarra caalaatti. Okay, macaafa hoo? Falfala sana dubbiseera. Macaafa kee amma arraba dhiisi macaafa kee. Macaafa koositti na ajajennaan hin dubbisa miti. Okay, ayyee waan na dhibe macaafa kee irraa si gaafadha. Ani waan si na dhibeen quraana kee irraa si gaafadha na dhaggeessa. Na gaafatta rakkoon qabu na deebisime. Gaaffii meeqana gaafatte sin gaafadhan immoo. Ani ammaan ol seene maraattuu maal taateetti nagaan qabdu ta'inaan keetti kikkillii mitiisa. Amma naa gale laguusi jira macaafni kee dhiirtiin laguu qabdi jedha laguusi dhufe.
Isinin qamaatanii silammuu maaf irraftanii isin sa'aatii kana TikTok irra maaf teessu nama guddaa miti sagaleen keessan nama guddaa fakkaata raftan. Yoo nuti qamaanee sa'aatana TikTok irra teenye ati hoo maaliif teesse? In qamaate atillee? Ani dargaggoodha rafaan jira dubbisaan ture amma rafuuf hin deema rafatis. Ciao. Okay. Asuma dhaabbadhu takka macaafni khediirti laguu qabdi jedha. Wanni sun akkam takka dhugaa? Macaafni kee inni falfalaa waraabame sun maalidha namman dhugaadha? Enu falfalaa waraabameen kophaadha. Maaligaa dhiirti laguu qabdi jaa. Ati xurii sirraa yaa'u jira? Dhiiga sirraa yaa'u? Iddoo akkasii sanaa suuraa isaa kaasaati guddisaati akka foota amma suuraa maxxansita sanatti nu maxxansaati qistii sana baasaati jechuudha iddoo akkasii. Hayyaani eebbifame yaani. Quraanni kee immoo dhiirri jannata keessatti 9 dhalaa jedha dhugaadhaan. Ragaa naafiti. Daffi ragaa fiti. Bro Jooni kan jettu kun tokkicha cal jedhime daqiiqaa muraasa. It is no challenge jedhin. La maamru la baasaati qistii iddoo akkasii jedhu sana nu maxxansaa akka suuraa maxxansantiin jedhu macaafa qulqulluun akkasiin jedhu. Dhiirri tokko 70 fuudhadha. As kan ni dafi bakkatti kas jiru kuno yoo dhugumatti ati ilma halaaliin dhalate taate fidi ragaa yoo kan ati diqaalaa dhalatte jeetiin ragaa sii masakkara. Lafattu amma kudhaniitti fuudhaa jirtu. Kunoo nu bira amma kudhaniitti fuudhaa jirtu achirraa amma 7. Bara amma kudhaniitti miti amma dhibbaa ragaa qofa sirraa fada ragaa yoo ati ilma halaaliin dhalate taate fidi yoo kan sagaggaalummaan akkaate dhalatte sii Inni nama rakkoon qabu mee quraana kana. Ati akka sagaggaalummaan dhalatte sii mirkaneessa macaafa keetirraa yoo ati ragaa san fiduu baate. Ustaaz Waltanaa Baasaa maali? Quraana kana maaltu laaqee? Obsi daqiiqaa seera leewwataa na Baasaa. Quraana sana maaltu laaqee sanaa deebisime? 15 3. Seera leewwataa 15 na Baasa. Baasa laaqina. Dhaloota laaqina rafa. Asana guddisuus illa qamta harraan tana laaqamta wayi takka agarte. Hallelujah. Caafa dhiirti jala gubbaan bulgaatu la inni haa dubbisu. Dubbisi lakkoofsa lamarraa. Kun seera kakuu Musee keessatti raawwatame. Kakuu Museetii fi kakuu warra keessanii siitu beekama. Jaatame teeti jaarraa dhiiftee silaa jaatame kaseexaanaati. Irraa dhiiftee sani wal guuratee deemta. Dubbisi dhiira laguu qabdu. Ati immoo moodeessii qabda. Moodeessiillee namni si bitu hin jiru kaartoona ofirratti ashagdee deemta. Dubbisi. Godina na dhaggeeffadha. Hallelujah. Dibooraa naasaataa hallelujah. Liiriin biche kakakakaka. Ammayyuu keessa si keessaa yaa'u seexanichi. Dubbisi. Baba sakati ka parasania. Hallelujah. Kuni. Hallelujah yaada fi dubbisi. Kuni. Dafi dubbisi. Dubbisi. Kuni kun jedhiti dura dubbisi. Ilisi ati abutala hani maraja. Dafi dubbisi. Dhaggeeffadhu kanan dubbisa. Dafi. Xuraa'ummaa jaa waan biraa takka dubbisi. Xuraa'ummaa. Saati soobdee idii. Najisummaa jaalaal najisummaa hin bulgaati jaadhiirri jalaanillee. Xuraa'ummaa wanti tokko saala isaa keessaa dhangala'u. Namichi saala isaa keessaa waa dhangala'u jaalaal. Dhangala'u sun Quraana keessa jiru seeyin inni akka quraanaa. Isicha hee jalatti dhangala'u. Okay, awwaana dhibu. Okay, dhiirri eeganii fi dhangala'aan keessaa yaa'ee Paawulosis horii qaba jechuudha. Asillee laguu qabdee jechuudha. Moodeessi eellamde. Adeemsa sabni Israa'elitti Museen gaggeessaa ture. Adeemsa waan irraa dhangala'u himi ni himtaa waan irraa dhangala'aa jiru. Beezii amantii ittiin qeeqxuun qabdu amantii kaleessa. Beezii miti amantiin qabdu ati amantiin tee amantii eliminaayitiidhaati. Dubbisi hunnoo dhiirti laguu qabdi ja'a. Dafi. Amantii. Isti awwaaraan kaasinaati dhugaa dhiifa malee. Waa jedha malee barreeffamni suni laguun jedhu dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi dhugaa jallisuudhaan tattaafatina no hin jedhu dhiiratti akka isin beektanittis akka nun beeknuttis ani ati ofii keetti dubbisi ani waan hin godhu jira macaafa Hisqeel na baaseeti meeshti barreeffama sana keessa Siif kan na obsi. Ohin jirjirini.
hinjirjirin oggansi hinjirjirin buskuta ko. Hizqeel meeqa isinii ba? Waan nama beela. Didamni takka didam naa baasi. Didamni sadii saddeet naa baasi. Ela. Akkas jedha. Ejjummaa ishee isa biyya Gibxiitti jalqabee hin dhiifne namoonni yeroo ijoollummaa isheetti ishee wajjin ciisanii mataa harma durbummaa isheetti sukkuuman hawaa ejjummaa isheetti ishee irraa hin dhangalaasanii jira. Maaltu dhangalee waan dhangaleessan naa himidati. Maal dhangalaasan? Daafii hattishoo. Maali? Dhugaa Rabbi. Waan dhangalaasan naa himtamoo naan himtu. Isuma gaafadhu dhageetisa oolle. Eenyuun gaafadha macaafa kiyya jettee harka guurrattee deemta hashaayin danfifachuun taane. Wallah. Tallaa ballaa jallaa nallaa baasii as kan isin jedhe maali wanti asitti macaafa qulqulluu dhadheengate ati dhiyoota na hunda macaafa qulqulluu jedhe. Ma eenyu miic okay dhaabbadhu beekaa ta'e eega as keessa jarri dhangalaase eenyutu irraa dhiqee qulqulluu godhe. Eenyurraa? Sirraa tahee nama irraa tahee hin beekuun maqaan dhoyne tarii sirraa dhangalaasan tarii kunoo maraataa eenyu gaash. Amma yeroo gaaffii sana gaafattee maalirratti hundoofteeti warra dhiiraatti laguun sitti dhufaa jettee gaafatte dhiiratti laguun hin dhufa jedhee barreeffamee jiraare barreeffamichi akkas jedha. Haliiraa atiitu usuu amma tadhalaa dubbisi maali wanni dhangalaasan? Dubbiseera garuu maal dhangalaasan? Isa hin beekullee isa gaafachuu dandeessa. Akkamiin wallaalta kitaaban beeynetti amantaa daqiiqaa takka obsi. Kitaaban beeynetti kami amanta kitaaba waan keessa dhangalaasan qulqulluu kamiin naan jette eenyuun miice bishaan kamiin dhiqan ajaksiin dhiqanii qulqulleessanii yalla. Bishaanuma sanittiin dhiqatasanii dhiqanii qulqulleessan ta'a. Fidi bakkatti okay maali wanni irraa qulqulleessan san maal dhangalaasnaani maal qulqulleessan? Ani hin beeku. Akkami kitaaban beeynetti amanta? Dirqama isa dhangaleessan beekuun qabu kitaaba dubbisuudha. Dirqama qabda kitaaba keetirra yoo waa dhangalee miti yoo ati miicuu qabda. Yaa Allah. Heer. Kee haa ta'u gaaffiin keessan kanadha anis gaaffiin qaba gaaffii sin gaafadha. Deebisi tana dura. Gaaffiin isin gaafattaniyyuu gaaffii ijaagurra hin qabnedha. Koo dhiiratti laguun sinitti dhufaa jettan eenyurratti dhiira keessan irratti moo dhiira kiristaana irratti laguu ergitanii kana gaafattan. Wanta gaaffii hin taane as baatanii nama gaafatinaa dhugaa dubbachuudhaaf wanta kallattii jiru yoo ta'e nama gaafadhaa rakkoon qabu namni isinii deebisa. Garuu immoo gaafa dhiiratti laguun hin dhufu. Maayikii walirratti qabuun maa barbaachisee gaaffiin qabaanis gaaffiin isin gaafadhaa gaaffii naa deebisu. Dhugaa jalaan maan dhiyeechina dhugaa jalaan dhiyeechina dhiira kamitti laguun dhufe. Bar macaaficha jedhe malee nu jedhe miti. Inni haa jedhu macaaficharra kan barreeffamee jiru waa jedha malee laguu kan jedhu hin jiru tokkicha macaafa kana lafa kaa'a. Gaaffii isin gaafadhaa gaaffii isin gaafadhu kana naa deebisa hundi keessan. Gaafa kana lafa kaa'a. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جرتو هلا قجرة نراجع بچان jirtani هلا قجرة صح Ustaz jara sagaleen keessa. Beekaa dhugaa namarraa ejju. Ni jira wallahi maayikii qabaddeetii ni jira jechuun jira bar. Hayyee dubbisii kottu eenyu hawwan keenya dubbisame. Amma ishini maa akkuma gowwaa waan nama deebi'aa dhugaa dubbachuudhaaf erga seennee gaaffii nama nu gaafattu malee tokkitti yoo hin dubbisu macaafni na harka yoo jira nan dubbifadhaarra macaafa dubbisuu nan barsiistu garuu isin koo gaaffii nama gaafachuu malee carraa namaaf hin kennitan akka namni isin gaafatu maaliif deebiin qabdi carraa wahiituu siin kan nu dubbisuusi. Hin dubbisu macaafni qulqulluun na bira yoo hin jira. Akkas taanaan maayikii qabadhu.
Enggak pada maaf enggak pada gafis enggak pada nu gafa cau tas ni deebisaan oleh miti amma mau gafis enggak pada wal magala Gaafattu ni dubbista moo siin gabbuusa. Buusta malee maaliin ni salli. Dhugaa jalaa dheessitanii amma ganna buustu ka maal guna Gabbuu ijaartii jaldeessa. maaliif dhugaa namaa dheekitu sin? Dhugaa maa sodaatu? Dhugaatti hin Si deemtanii? marata. Ni dubbi eenyu gaa masarat ni dubbista moo hin dubbistu? Hin dubbisu. Dhugaarraa dheechira dhugaatti dheechaa malee sin dhugaa namaa Dhuga dheessinaa maal jechuun jira eega akkas taate hayyee. Ikkoo wal dhaggeeffachuu waluma jiru nama dhaggeeffachuu dandeessinaa. Ishi madam si dhaggeeffadha maal jedhame haa tokko. Nama hin dhaggeeffatan dhugaarraa dheechisu. Dhugaa nama dhugaa keessan Amma hin hafuura deebi'ee jedheemi khalaas ka hafuura deebi'ee dubbisi kaawwai. Oolaachuun sinii jechuudha. Ofii keessan isaan irraa baddanii dhaloota daanirraa baddeechaa jirtu. Jalloota warra jallootadha. Numaan warra tamaam eenyu arif tamaam nu dhiisi gaa nu shaakaleen muutii si godheetiin jira funnoo kana feetala. Muutii si godhe. Ustaaz galgala waa dabalee rafume bakka takka dabalee rafu. Isqeelii daballaaf jeetiin bari beekaa san isii wanti na jajjanaanii san fide dhagnaarree xiisha kaayee fitee ofaarra. Bani Abu Talaa bee bakka sana. Abu Talaa bari. Isqeel dide. Didee bisa didee. Innollee Dabalanii rafu dabalee. Xiqqoo mataa garagalchuun dasna jaa'u. nuu jaluma taanee ilaalan. Dubartiin ejjetuun eedinsii damma jedhamu ammas macaafa fakkeenyarra. Okay maal jaa? Isqeel raajichaa boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti maal jaa? Maqaa eenyuutiin dubbisa ustaaz? Maqaa sagaagaltuu macaafa keessaatiin jedhii dubbisi. Maqaa sagaagaltuu macaafa keessaatiin. Okay maal jaa? Isheen biyya sanitti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Sanyiin dhagna isaanii keessaa ba'us sanyii isaa kan fardaa fakkaatu hin hawwite jedha. Ati hammeenya yeroo ijoollummaa keetii ishee warri Gibxii harma kee qaqqabanii mataa harma durumaa shukkumanii. Sagalee Waaqayyooti ijoo alii miti ka dubbachaa jiru dhiifama. Mataa harma durbummaa keetii jaalala keetii isa sukkuuman san dharraatee jaa. Ustaaz Hamdi. Yewu. Leewwota 15 sana konseptii isaa ibsaa fi mee akkuma inni waa'ee laguu ta'e. Hayyee ishee as baasaa ishee. Hayyee. Ishee gaashee. Guyyaa 7 turuusaa maalsaa. Ishee gaashee koo. Ishee. Hayyee. Biraanuu. Abeet abeet. Nagaa faxaaristillee. Afaan Oromootiin ittaasaa afaan waa xiqqoomaan beeka afaan Oromoo kana. Akkin jee Waaqayyoon faxaarii siif kennuun jee eenyu gaa xeenaa siif kenna. Xeenaa naaf kenne duraayyuu. Afaan Oromootiin haasa'e maal naa kennetti. Xiqqoo xeenaa naaf kennen jedhe kaa xeenaa siyaaf Maali xeenaan? Okay bareedaadha. Waan kanaa mee dubbisi waan kanaa dubbisu. Maal? Macaafa harkaanii qabdaa? Hin qabu. Baga dhiiftee birraa hin bitanne? Silkii keessa hin qaba ammaa mana bira hin jiru malee hin qaba. No jira ka waraqaan qabdu. Ka waraqaa ammaaf iddoo hin jira. Tole hayyee akkanatti mee akkas jira macaafa leewwataa kan ati peenteedhaa miigaa? Ati amantiin ta'e peente ortodoksii? Anuma ta'e amantu ani kiristaana kanuma ta'e haa ta'u gaafii keessanitti. Aboo amantii teetitti maa qaanfata khayrii ta'e ani islaama amantiin tiyyaa ati amantiin ta'e maal? Warra Yesuus Kiristoos waaqessuudhaan. Kaafira jechuudha. Okay. Tole kaafira jechuudha. Maali kaafira jechuun? Azaabota akka macaafni jedhutti.
Iddoo macaafni azaabota jedhe naa baasime. Kaafiroota azaabota jedhe. Azaabota miti ati. Warri Yesuusitti amanu kaafiroota azaabota iddoo Lakki Yesuusitti amanuu fi waaqessuun wal dabaa. Dafii naa baasi waan biraa keessan galina. Azaabota sinjee Yesuus waaqessuu fi Yesuusitti amanuun garagara namicho. Sigale? Maaltu garagara? Amanuu fi waaqessuun garagara. Garagara akkoo akka ta'e nan beeka kaafiroota jechuudha. Akka kanaafati Yesuusitti amantamuuni waaqessitare. Nan amanas na waaqessas. Isatu jedhe moo sumatu kan lafaa kee waaqessa? Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e nan beeka maarree silas. Eenyu sitti hime? Sin eenyu sinitti hime Allaan akka Rabbiin ta'e. Isumaan nutti hime. Anas isumaan natti hime. As kana ragaa. Hayyee Qolosiyaas boqonnaa 1:15 dubbisi. Silkii irra hin qaba waan ta'eef barumsi Yesuus Kiristoos Qolaasiyaas keessa hin jiru. Qolaasiyaas keessa barumsi Yesuus Kiristoos hin jiru. Dubbisi nama hin dhossinii maali wangeelatti lamaalaa yaadu. Hin jiru siin jedhe hin jiru bar. Barsiisa Yesuus Kiristoos keessa naaf laaddu siin jedhe jecha Yesuus ani waaqa jedhe. Barsiisa Yesuus Kiristoos naa baasi. Maati kaan of taate. Eessa keessa si baasa? Qoloosiyaas boqonnaa 1:15. Ani waaqa jedhe. Eeyyan. Hayyee galatoon. Ustaaza nu baasa. Ani waaqa jedhe jedhe. Sakashti wanko. Zahira in baratini deemas jala. Maal jechuudha rakkoon kee maali? Kiristoos bifa waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Hundumaa duras ture. Ummata kaafiraa kana isa kaafiraa kana akkamitti kanatti garaa kana laaftaniif moo gar takkaanii kaafiraa gar takkaan islaama moo isin rakkoon keessan maali? Wah berat isa. Obsi takkaa obsi. Kanaaf warri dhiisaa jettan sammuu naman hatinaa qalbii naman hatinaa osaa wajjinaa soyina. Dubbisiin obboleessa Kiristoos bifa waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin nama mul'atudha. Uumama hunduma duraas ture jedha. Eenyu jechuu jira? Yesuus jechuutu jira. Inna lillahi wa inna. Kiristoos maalidha? Aboo mee waan kana dubbisi mata duree kana. Dubbisimi. Atummaan dubbisi. Lakki dubbisi siin jedhe ergaan kun ergaa. Dubbisi kitaabni kaafiraatii xiyyaa miti dubbisi. Ikkoo ergaa kana eenyutti isa ergeen jedhe akka isa dubbatu. Ani beeku abbaa ergee dubbisi dantaa dubbisi. Lakki ergaa warra Phaawulos kana eenyutti erge Yesuus Kiristoos jecha Yesuus Kiristoos barreessanii micaafamee min. Ni dubbista moo dubbistu? Ergaa warra Phaawulos gara warra Qoloosiyaatti. Aboonni dubbista moo dubbistu gaafiin kiyya? Maali? Dubbista moo dubbistu kitaaba kee? Kitaaba dubbiseera iddoon an jedhe irraa amma dubbisi osoo si dhaga'uu dafii. Siin jedhe irraa naa baasiisiin jedhe. Iddoo siin jedhee fi iddoo naan jettee kun hin dalagu yoo macaafni kun hin dalagu jettee dubbisi dafii. Hamdi lakkee akkatuma wal dogongorsiisnaa dhugaasa. Ni dubbista moo hin dubbistu? Barbiraan dubbise kunoo ergaa warra Phaawulos gara warra Qoloosiyaatti ergee jedha. Goobas. Yesuus moo Phaawulos? Haya lakkoofsi takka maal jedha? Inni nan sii kenne maal jedhe inni nan sii kenne. Hin jedhu. Laal ani Phaawulos fedha waaqayyo. Ergama Kiristoos Yesuus kan ta'e. Ergama jedhu. Ergamaa gaaboo ergamaa. Ergamaa Kiristoos Yesuusitti kan ta'e. Kiristoos obboleessa wajjin kan
caafuu kootii jedhe. Kana caafuu Ergaa kootii. Yesuus Kiristoos Laalfii dubbate san okay. dubbachaa Kana jira caafuu jechuudha kootiif. Phaawulos Kana kan caafuu barreeffame. kootiif jedhe. Iyyasuustu caafe moo Phaawulos? Jechi Phaawulos dubbate jecha eenyu dubbachaa jira Phaawulos? Ani san itti deebi'a achuma nu dhiisi. Iyyasuustu caafe moo Phaawulostu anatu caafe jechu jira. Phaawulos ergaa eenyu dubbate kana bicha adda naa baasi. Ergaa fadhe haa dubbatu. Eenyutu caafe Phaawulos moo Iyyasuusi? Phaawulos ofiin tsaafee too akkamitti ofiin dubbata? Kunno dubbachuu jira haa ofiin caafee ofiin dubbachuu jira bara. Ergameen dhufee jedhaa miti ree kun Ergamuu isaatti deebina. Dura jechi kuni jecha Phaawulos moo jecha Iyyasuusii adda baafnee sun booda eega jecha Phaawulos ta'e Phaawulos kana eenyututti himee ergate jennee akkasitti itti fufna. Kanaaf Jara namaa yaa rabbii kee maal dhamaatu sila warra Muhammad sin dhamaase maa akkati dhamaatu garuu yaa rabbii kee maal sin eessaan sinitti minamee dhugaasa. Kuni karaa biraati sun boodaaf nu kaayi. Amman tana moo sagalee Waaqayyoo irratti tanaffasaa jira. Eenyutu dubbataa jira? Hamdi akkasii miti laal. Amma ergaan kuni eenyutu isa erge jetta yoo yaaddu Phaawulosin. Aboo ergaarraa haasawaa. Elaa baasee ergelaa kunoo. Maal ta'e ree mul'anni kun maal ta'e? Dubbisi. Yee dubbisi. Dafi. Sagalee ol kaasi. Maal ta'in jedhee? Elaa itti sii maruu? Elaa Mul'ata kunoo. maal ta'e ree? Abbaa Phaawulosiin ergelaani. Dubbisi. Abbaa Phaawulosiin dubbachiisa. Dafi dubbisi. Translate eessa maal irraan dubbeeshe? Mul'ata ammas hin jedhame sanaaf akkan ol ofii hin qabnetti wanti dhagna koo keessa waa'ee ta'e na waraanu ergaa seexanaa anaaf kenname narrokutaa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maal ta'e? Boo fila Maal ta'e jettan? tole eenyutu ergate? Ergama eenyu kennameef? Kun ergaa eenyuti? Ergama eenyu kennameef? Lakki kan koo anmaani gaafika. Ergama eenyuti kennameef siin jedha. Isaa miti ani an jedhu. Ittiin dubbise ittiin mul'isiin gama gubbaa sana ustaaza dho'is. Isatti maqaa Okay, eenyudha inni kun Phaawulosi. Phaawulosi inni kun lola ergamni seexanaa naaf kenname kan jedha. Phaawulostu dubbate kana? Phaawulostu dubbate. Eessatti dubbate Phaawulos kana? Mul'ata hammas hin jedhamne kanaan jedhala. Mul'ata hammas hin jedhamne. Sanaaf akkaan ol of hin qabnetti kawaatu akkanaa kan wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu dirqi na godhu ergaan seexanaa naaf kennameera. Ergaa Yesuus immoo ergaa seexanaa kennameef. Ergaa seexanaa kan kenname kan nan rukutaa jedhame. Akkasin jedhe nan rukuta hin jenne. Ergamni seexanaa naaf kenname jedhe na rukuta. Maal inni rukutuu hin danda'u? Eenyu rukuta? Seexanaa Phaawulos rukuta. Anaaf kenname nan rukuta jedhe. Akkasin jenne rijiba. Ustaz nan dubbisaa feelaa koo biraan dhaggeeffadhu. Biraan dhaggeeffadhu. Ergaan kun ergaa maaliiti? Ergaa Biraanu. seexana dubbate. Usi dhaggeeffadhu boonuti. Biraanu dhaggeeffadhu isaanii wajjin haasofsa garuu waan macaafnee dhusiin dubbisa dhaggeeffadhu. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname na rukuta. Na rukutuu isaatiinis ol of qabuu irraa na dhowwaa jedhe. Amen. Dhageessee ammas galeera. Laakki ergaa kana eenyu dubbatee siin jedhamani gaafi. Phaawulos dubbatee siin jedha kunoo deebisaa. Eessa Phaawulos kan jedhu eessa? Macaafni kun keenyuti? Ergaa warra Phaawulos bichaadhaa kan macaafni kun? Macaafni kun keenyuti eenyu caafe? Laakki ergaa bichaa of keessaa qabaa? Maaltu?
Phaawulos bicha duuka bu'oota meeqa of keessaa qaba macaafni qulqulluun? Macaafa Phaawulos barreesse bar. Phaawulos like duuka bu'oota Phaawulos qofaan barraa'e macaafni qulqulluun. Haya eenyudha okay bareedaa kiyya rakkoon qabu haadha yuyyaa eenyudha. Qofluuf Ay mata. eenyu kun. Kanaafiyyuu aanan jedhe nama baastamuun hambaastannaa baastanii ana. Aboo kun gurbaa haalsii ama torba firraan baasin gaafii xiyyanaa deebisi. Eenyu kun? Kun ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti dubbate. Kanaafuu ergaa Phaawulos warra Qorontositti dubbate itti dhufee lakkoofsa 7 irratti mul'ata hammas hin jedhamne kanaaf laal. Kan kooyi silaa Yesus Kiristoos iddoo inni waaqa itti siin jedhee kana na gaafatte miti. Iddoo inni waaqa ittiin of hin jedhe naaf kenniinaan jette hamdii. Dhageessa. Kanaafuu ani kan si baase Qoloosiyaas Qoloosiyaas ragamaa har'a kan naa wajjin haasawee hundi fiiloo takka irraa baasee hin gadhiisi. Qabadda akka ulii. Atuu warra Kiristaanaa Qoloosiyaas boqonnaa 15 lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 dubbisuu saalfatte. Wani ni saalfadde ni kijiba. Na qaambachiisa kijibni. Na qaambachiisa. Uummata kana kam goona jara nama maal goona rakkan. Tole ayyee amman tana mee foonitti hafuuratti haa deebinu. Yesus Kiristoos maal siif ta'a? Yesus Kiristoos anaaf waaqa. Yesus Kiristoos anaaf jireenya kooti anaaf waaqa kooti. Baddu okay. Waaqni isaan ala ni jira kabira. Waaqni isaan ala moo? Hin jiru. Tole bareedaadha. Ilmi namaa waaqa ni ta'a? Ilmi namaa waaqa hin taa'e. Naafi ati an ilma namaati atis ilma namaati Ustaaz Abdalhaan ilma namaati ilmi namaa waaqa ni ta'a? Ayyee waan ati natti dhufteef illee beeka isallee deebii gaarii farkaa qaba. Quubsaa. Ani gaafii si gaafadhe gaafii afaan irraati ilmi namaa waaqa ta'a siin jedhe. Ilmi namaa waaqa hin ta'u. Okay bareedaa naa deebistee jirta. Waaqni hoo nama ni ta'a? Waaqni moo? Maaliif macaafa keessatti ani waaqayyoodha malee namaa mitii jedhe. Ani akka namaatii mitii jedhe. Ani hin sobu hin gaabbuu. Gaabbuudhaafis ani ilma namaatii mitii waan jedheef waaqayyoon ilma namaa ni ta'a? Waaqayyo akkaataa ilma namaa osoo hin taane. Akkuma fedhettu ilma namaa osoo hin taane naan jette. Ani immoo kaatiyetu san hin baanu. Ilmuma namaatiin baana. Ilma namaa ni ta'a? Macaafa like amma hamdi amma maal seeti macaafa qulqulluu irraa oduu haasofne wayya laal daaree. Macaafa irraa haasofna macaafa irraa waaqayyoon nama ni ta'a hin jeebar. Waaqayyo moo? Waaqayyo akkaataa nama ta'ee ittiin namatti mul'ate jira. Aboo waaqayyoon nama? Ila Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 waaqayyoon nama gaafii xiyya na deebisi. Abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuba saba hundumaa bartoota sunitti deebina. Waaqayyoon nama moo waaqa? Waaqayyo moo? Inni sadan isaatu waaqummaa agarsiisa. Aboo awwahin sadan beekam? Inni maqaan isaa sadii waaqummaan isaa tokkodha. Eegale? Naangalle. Ishee definition si godhas. Gaafa Maatiyos boqonnaa tokkoon na caqas deebii quubsaa. Ani bar waaqayyoo sadi sin gaafanne waaqni nama ni ta'a siin jedhe ni ta'a takkaan. Waaqni tokkodha. Tokkichaan san nama ni ta'a.
Amdiin akka balchiisaa jirta dhugaas. Akkasuma sootuma waggaa duraa kan akkasuma nama goggoodha. Akkiin jee waaqni nama ni ta'a tokko naan jette tokkichummaan sanuu nama ni ta'a. Waaqayyo akkaataa namatti Waaqayyoon nama hiisin jee. Waaqayyo. Inni nama akkamitti inni waaqidha malee. Akkana nama ni taa'are. Namummaallee karaa ati deemu hedduunaan beekan. Ammumaan kana waaqayyoon nama akkamitti taa'an an karaa ati deemtu sanii yaadaan jiru. An karaa biraatti jira yaa mucaa kee. Nama akkamitti ta'a inni waaqaa naan jette nama akkamitti ta'a jechuun naman ta'u jechuudha. Akkasuma mee? Ati naan jettetti. Nama sakkaataa itti ta'u jiraas hin jedhe nama hin ta'u. Kanaafuu waaqayyoon nama ni taa'u manaan jee kaaree. Waaqayyo moo? Waaqayyo karaa sadii namatti mul'ata. Aboo waaqayyoon nama moo namaa miti? Siigala karaa sadii. Waaqayyoon nama moo nama miti? Waaqayyo moo? Waaqayyo akkamitti nama ta'uu danda'a? Sansitu beeka. Amma kun nooree miti qofan. Waaqayyo akka nafsii kana yoo ta'e maarree akka hamdaa. Kanaafuu waaqayyoon namaa miti jechuudha miti. Akka hamdaa akka abbuu akka siifuu kan akkamitti ta'uu dinneree hamdaa fi fantaan beeku akkiin jee waaqayyoon nama moo namaa miti. Waaqayyo akkamitti nama ta'aa siin jedhe bara. Hin ta'u. Akkaataan nama ittiin namatti mul'ate siin jira iddoon ati dhaqu hedduullee naaf galaan akkanumatti yaadamaa wal dhabaan. Wala kan rakkatta wallahi. Waaqayyoon nama moo namaa miti. Hamdi amma maana dogongorsiisuu deemta dhugaa waaqayyo. Si dogongorsiisuu la keessa sodaate waaqayyoon nama moo namaa miti haa tokko. Waaqayyo akkamitti nama ta'uu danda'a siin jedhe bara. Kanaafuu danda'uu naan jechu jirta. Galatoon. Waaqayyo. Kanaaf waaqayyoon nama reefu tana ilmi namaa waaqani taanaan ilmi namaa waaqayyoo abadan gonkumaan ta'uu jedhe. Iyesuus ilma namaati gonkumaa waaqan ta'u. Waaqayyoodha gonkumaa naman ta'u. Adda fixanne. Sirriidha gaafiin kee maal siifan deebisanitti. Gaafa Maatiyos hin bira dhannu maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuuraatiin cuubatu saba koo hundumaa bartoota koo godhaa jedhee Yesuus hin gaafa dubbatu. Waaqayyoon meeqa? Waaqayyoon tokkodha. Tokkichi sun Iyesuus immoo abbaadha moo hafuura? Iyesuus abbaadhas ilmas hafuuras garuu gaafa dhufe waaqummaan isaa tokkodha. Gaheen inni hojjetu sadan jechuudha. Obboleessa kiyya Mariam deesseemi? Abba deesse moo ilma deesse? Yin gaafiin kee sirriidha ishee. Kootu abu xaal duqaasin boqonnaa tokko lakkoofsa soddomii lama naa baase. Waa'ee abbaa fi ilmaa sana deebii gaansii deebisaa Hamdi. Gaafiin ati afaan Haaraa ayyaamtee akkama Abu Xalhaa keenya Abu Xaal jetteeni afaan Haaraa. Afaan warra keessanii kanatti nama dhiba xiqqoo ishee bara. Ya, ati wanta Marcos Gabra Abi Sigalabar. Tasfaye Gabra Kidan Sigale. Wanta fa maliga Paulos Gabra Tseoni miti. Paulos Gabra Kidane TV. Ammallee Istifaanoos Gabra maal jedhaniin kaatiyyaa shahiidde teessan san ta shahiidde san hin beektu tosoo wangeela barsiiftu osoo neerumin duu karaddu teessan kaa. Tamtu karaatti du'a. Teessan takka karaddu eebar. Maaltu? Intala teessan takka kaawoo Nama daqiiqaa takka. Nafseen kee marrama garuu. Marama jechuun maali? Akkamiin marama nafsiin kun? Nafseen kee jannata galaan jedhe. Jannanni yoo mana qabalee ta'e malee numaan gala inshallah. Maaliif yoo mana qabalee ta'e mana qabaleen seenu jannanni akka keessaniitii miti. Arseema kan Paawuloos walde Arseema
Tole ati amma hamdi amma hamdi maal keessin lagaa jedhe waaqayyo waaqayyoon akkamitti tokko ilma jettee ta'aa akkamitti abbaa ta'aa akkasin naan jedhe jettee miti. akkasin jedhe Maryam ilma deesse moo abba deesse hin jedhe. Maariyaam moo ilma nuu deesse. Abbaan denne Abbummaan isaa hin jira kaa. abbaan hoo eessa jira gaafa san Waaqayyo waaqummaa isaatiin hin jira eessa osoo jira jiru eessa jira garaa fooniitiin cubbuu keenya biyya akkasiin lafaa kana jenne qulqulleessuuf akkasiin namummaa jenne isaatiin dhufee akkasiin dhabni jenne dubree Maariyaam irraa dhalate. san jechaan jiru Makkee bar ture. asan jechaan jiru gaafa Yesus garaa Maariyaamiin keessa jiru ilmi garaa Maariyaam keessa jiru abbaan hoo eessa jira. Abbaanis isuma keessa jira abbaan illee. Garuma Maryam keessa moo adde? Inni gaafa dhalatu abbaadha. Abbummaan isaa hin jiru. Aboo. Inni mataa isaa Okay. kamiyyuu abbaadha. Egaa abbaa taate abbuma saniitu dhalatee abbaan guddachaa akkasin dhufe abbaan Ila maal seete? Yeroo waan tokko akkas tokko seene. laala. Ilmi abbaa jedhamee ni yaamamaa jedha. An akkasiin hin jenne bara. Ilmi abbaa jedhamee ni waamama jechuun isaa maal Ilmi jechuudha? abbaa jedhamee yaamamaa waan fedhe haa jedhee yaamamu abbaa dhalate moo ilmaa dhalate? Lakki ati dhageessee jirtaa garuu amma anaaf sii kana jidduutti ati amma Abbaa dhalate moo ilmaa dhalate? lakki ati amma fakkeenyaaf jechuudha. Dhalate. Hanga ammaatti abbaarraa jijjiiramee ilmi abbaa jedhamee yaamama jechi jedhamu dhageessee beektaa abbaa ilmi abbaa jedhamee yaamama malee ati amma abbaa qabda. Garuu Ilmi abbaa jedhee yaamamaa as kan irra jiru. ragaamu gaafa sii kenne maal goota? Siin garaafa. Kana kun kan ishi. As kan Ammas maaliifan sii kenna reetii isaa ta'u? Kannini kannita. Awwaan takka teessee galaanafu si ta'in. Ilmi abbaa jedhamee ni yaamamaa jedhama iddoo wallaale waan ta'eef akkasumatti qabata. Akkasuma qabadhu naan jettaa fila. Abo ati waaquma sanuun qabdu. Lakki siifan kenne jedhe uummanni akka kolfuufan hin takkaashii warri koomentii jalaa naa kun hime. Ati Isaan waaquma fuullaan jedhanii kan. Ella boqonnaa meeqa? Akka gootu Boqonnaa meeqa? ilmi abbaa jedhamee ni waamamaa jedha akkanumatti maaliin gootati boqonnaa. Boqonnaa maaliin goota? Boqonnaa maaliin goota? Boqonnaa maaliin goota? Abooti na jenaa jenu deemtan fakkaata. Gurbaa. Lakki naaf godhatu silaa bee sin gara faanaan jette osii kenne maal goota jennaani sin gara faanaan jette. Ayya sin gara funaa kanne okkee. Wangeelli qoosaa miti kan itti qoostuu miti jedha beektaa yeroo tokko tokko. As kanni sin jedhe boo. Wangeelatti qoosuu hin qabnu dhugaasa. Ni wallaaleette tola si dhiisaayyee si bira. Ni wallaal Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 32 naafaati. Maala wallaala ragaa malee akkamittan deema. Maal jedha? Dhagikaa. Inni guddaan ni ta'a. Ilmi abbaa jedhames ni waamamaa jedha. Macaafa qulqulluu garuu biraa qabu baasee hundumaa. Ilma abbaas jedhee ni yaamamaa ilma abbaa. Inni ilma abbaatis jedhee yaamamaa. Ilma eenyu jedhee Ilma yaamamaa? abbaas jedhee yaamaman jedhu baasni. Maasii. Ilma eenyu jedhamee baasni waamama? mana isfiilingii afaan Oromoon dandeessan beesin. Wallahi jedhime osoo isin teessanii farshoo dhugdanii bar lubbuu maqaan keenya maal jette maqaan keenya Ani hangaarraa garaa haadha kootii keessaa bahee hangaarraa jechuudha amdi garaa haadha kootii keessaa bahee farsoo dhugeen beeku. garaa haadhateetii keessaa baateetuma garaa farshoo seente barmiilaa keessa raachaa keessuma galtaa akkuma raachaatti sanbira kutimee boodaafitti nuukaa itti deebina yaa biraa nu keenya waan hin jedhe
osoo isin maqaa keessan maqaan kiyya eenyusa maqaa kiyya waan taa'ee maqaan kiyya mee afta kana obse osoo isin jettanii teessee warri islaamaa qubee barreessee afaan oromootiin roga giraamarii akkasitti shir itti godhee doktora keenya kabajamaa Khabiir Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Sigalee akkasitti gixxim godhee Sheekh Bakrii Sapaloofaan fuudhee isin lafa kaa'ee akkasitti islaama waan gartee qubee islaamni barreessan hilaar antanaa isinitti fayyadamaa jirtan. Gaafa isin macaafuma keessan kanaa ni dubbisna jettanii caccabsitan akkana garaan kiyya kun na belbela. Qubee islaam. Yeroo jalqabaaf kan barreesse kamidha ishee? Eenyu barreesse jettee qubee ispeelingii akka musliima nu barsiisaa jira jechuudha nu. Musliimaatu isinii barreesse alhamdulillah ijaa qeensa ficha. Mee iddoo akkasitti musliima barreessee jedhu naa baase ragaa akkasii qabdaamee akkanan ragaa qabu kanatti. Ati ragaa maalii qabdaati akkana ragaa qabu? Itu naan jedhe kaasitu naan jedhe. Akkana ragaa qabuun naan jettaa ragaa maalii qabdaati? Abdi. Nama ragaa tokko bida akkana ragaa qabuuwi. Eenyu ka barreesse beektaati? Luqaasiin boqonnaa tokko lakkoofsa 32 naa baase bannaati. Ishi. Ustaaz yaadatu. Waaqayyo sinaa yaadatu. Waaqayyoon duraanuu waa irraanfatu qurshii khiyaara isaatiin nu yaadatin nutilleen Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti maal jedhes karichis dhugaanis jireenyis anaan eenyumtu gara abbaa anaan malee dhaquu hin danda'u. San isaa beeku. Amma karaa Yesuus Kiristoos hordofu anamma Yesuus dhaggeeffadhu itti deebi'a. Dantaa isaatiin ma dhaggeeffadhu. Fidi askan ustaaza na basa. Baasi Luqaasiin 1:32 itti qaanofta. Ilmi abbaas jedhameen yaamama gaafa jedhe shaadaan kun hin kufa. Shaadaan kam? Gareen shaadaa hin kufa gaafsaniin amantaatillee. Gareen shaadaa hin kufa jette. Akaakayyoo fi abaabileen keetuu dadhabee biraa kufe. Ati tola kan akan dimichaa baatii meeqa lafa keessa turee kun akkamitti qoffisuu dandeessu jaalata waaqayyo teetiif. Eebbifamu. Ameen. Waaqayyo si jaalata. Tole. Waan gorii dubbadhe kanaafiyyuu waaqayyo dhiifama na haa godhu. Ameen. Ameen. Sillee immoo na arrabsuu keetiif gooftaan dhiifama si haa godhu. Walumaanuu aan sin arrabsine tiyya. Ayyee. Kanaa baasi Luqaasiin. Ibsaa. Oyi. Assalamu alaikum. Uummanni koomentii jalaa kanaa immoo akka malee dasna jedha. Sinirra jechuudha warri koomentii jalaa kanaa baay'ee dasna jedhu. Jabeessa. Ni qabda bilbila biraa. Ni jira. Koo eegaa kan hin fudhadhee gabbaa. Ishi wandimme ishi gaashee. Waaqayyo isin haa yaadatu jetta kunna waaqayyoon irraanfatee cal jee taa'u akkasumatti irraanfisaa itti fufu yoo nu yaadate haareetti dilii fi khayrii fi sharrii nurra barreessa. Akka khayrii fi sharrii nurratti hin barreessine waaqayyoon keessan akkuma nu irraanfatetti nuti nagayaan gammachuun jiraan. Allaan guyyaa tokko dubbatee beekaa garuu Yesuus Kiristoos dubbate. Yesuus maal jee dubbate? Yesuus dhugaatii ofii ba'uudhaaf karichi dhugaanis anaanii jedhee dubbate. Deebisi Maatiyoosin keessatti anaatti No. Yesuus bar dhugaa ba'aa ooluus dhugaa ba'uunsaa fudhataman qabu. Maaltu fudhatama qabare? Kanas waaqayyoon tokkichi yoo isaaf dhugaa ba'e malee inni dhugaa ifii ba'aa ooluus fudhatama yellaa'u. Macaafa jedhame ana jedha. Sama macaafa kana ishee keessaa kottumoo. Kanaafuu ati waaqayyoon ati waaqessitu kun waaqayyoo hangafadhe dhugaa dubbachaa oolees dhugaan isaa fudhataman qabdi. Maaliif? Macaafaan jaalakkeedha. Maaliif jetta? Waaqayyoo kee tiiviin jee waaqayyoo kee qaalii isaan gootu ati namantu waaqayyootti hin kafarte. Waaqayyo waan masirrii dubbate wangeela irratti agarraa guyyaa tokko. Erga waan sirrii dubbate dhugaa ba'uun kiyyaan fudhataman qabu erga jee duba sirri moo dogongora? Maal laabaasaa jirtu ammaanii ragicha nan jedhe naa baasaa waan biraa dhiisatu. Eessa si baasa?
Luqaasin boqonnaa tokko lakkoofsa 32 maal jedha? Tokko Ilmi abbaas jedhamee yaamamaa jedha. obsidaab. Itti qaanoftaa wangeela kana keessaa kuttaame hamdii koo gaafsanam. Yakkamuma godhuu deema yeroo gaafa sana. Meefetti yaada waa rakkatee mucaan kun. Okay. Ma dubbedhu. Inni guddaa in ta'a. Ilmi abbaas jedhamee ni waamama. Dubbis. Inni guddaa in ta'a. Ilma abbaas jedhamee ni waamamaa jedha. Ilma eenyus jedhamee waamama. Ilma abbaas jedhamee yaamamaa jedha. Abbaa kam? Abbaan kaa reefu ilmi akkamitti abbaa jedhamee yaamama jettee gaafii nan gaafanne? Ilma abbaas jedhamee yaamamaa jeemi? Inni malachiin iyyuu yaamama laa. Ilmas jedhamee yaamama abbaas jedhamee. Deegaa takka sii miti ka'ee kuma caafaa barbada. Ilma abbaas jedhee yaamamaa mii? Abbaas kam? Ilmis abbaanis akka isa keessa jiru beekuu qabda. Hin jenne ilminis hin jiru. Ilma abbaas jedhamee yaamamaa jira. Ilma abbaas jechuun maal jechuudha? Asiituu naaf ani ilma Yuusufitti beeka Yesuusi. Yesuus ibnu Yuusufitti beeka amma Yesuus ka ibnu abbaas ta'e. Eessiin kun maalifitti dabalame? Saan kun maalifitti abbaas jechuudha halaal. Ilma abbaas. Ilma abbaas. Amma abbaa odoo jedhe maal ilma abbaa odoo jedhe amma jechi kun hiika qaba. Ilma abbaa jechuun ilma abbaati. Abbaa kam? Abbaa isa dhalee. Amma kun immoo ilma abbaa isa dhalee osoo hin ta'in ilma abbaas jedha. Ilma abbaas gaafa jedhu ilma abbaas kun abbaas kam? Abbaas warra Hussein Abdoo sani moo? Abbaas karaarraa wanta guuru suni moo? Ibnu Abbaas kun kami? Edaa Ibnu Abbaas waaqeffata. Hamdii koo dogongorte dhuga. Hamdii koo maa ol dogongorte? Naasirreessi rakkoon qabu bakkaatti dogongore. Ila maal seete? Ilma Abbaas gaafa jedhu. Ilma Abbaas kamiitiin je? Ilma Abbaas eenyu? Abbaas kam? Abbaas kun ka eenyuuti? Afaan Oromoo dha. Okay, ilmi eenyu? Ilmi moo? Ilmis Yesus, abbaanis Yesus. Ilmi eenyu? Inni guddaa hin ta'a jedhe. Ilmi qofti na hime. Ilmi kan jedhame eenyudha? Ilmi kan jedhame gaafii ati reefi. Ilma kan jedhamu eenyu? Maariyaamiin ilma ni deessi. Dhaabadhu. Siitu ilma moo? Yesuusiitu ilma moo? Anatu ilma moo? Eenyutu ilma? Waaqayyo gooftanis teessoo baabilii isaa daawwitiif kennee jira. Awwaliin teessoo irra haasawaan jiru. Anatu ilma moo? Situ ilma moo? Yesuustu ilma? Ana sirratti caafame. Ilmi anaaree ana sirratti caafame maal jedhu. Kanaafuu eegaatiin caafamin ilmi eenyu? Ilma jedhee kan caafame Yesuus moo qaama biraati? Yesuus yeroo dubroo Maariyaam irraa ilma ta'e. Yesuus Maariyaam irraa dhalate sun ilma ka jedhame Yesuus sani moo qaama biraati? Yesuus. Erga Yesuus ta'e ilma abbaas hiree inni. Ilmas abbaas jedhamee yaamama. Ilmas kan jedhu hin jiru ilmas kan jedhu. Dhageeffadhu ILMA ilma abbaas jedhama. BAAS ilma abbaas. Abbaas kam? Ilma abbaas jedhamee in waamama. Ilma abbaas eenyutiin jeeboo abbaas keessan haa badu. Abbaas eenyuti? Abbaasii dhalee Maariyaam irraa. Namni nama abaare abaarra baare jedha. Quraana illee taana wangeela illee taana nan abaari. Ani si abaaraan jiru bar dhaggeeffadhu waan isin ilma abbaas eenyuti? Abbaas keessan haa baduun je malee abbaa hin baanu. Abbaas isin silaa abbaas hunnoo abbaas tokkichaa kana Yesuus Waaqayyoo dhale. Ilma abbaas eenyuti?
ilma Abbaas. Iyyasuus kaay kunoo Iyyasuus kunoo Yesus iyas. Hawa ibsa gara dibichate wala ilma Abbas. Yesus ibn Abbas. Wait. Hada ibn Abbas. Yesus Hamdi nama dogongorsiisuu hin deemin. Wangeela Maadis dogongorsiteetii fu dogongoraadha macaafni keetis ilma Abbas jaa Yesusiini. Bakka biraatti ilma Yusuf jaa asitti ilma Abbas jaa. Hai. Ilma Abbaas hin jedhu namana ilma Abbaas jedhamee ni waamamaa jedha Abbaas jedha kuna. Ilma Abbas. Ilma Abbaas jedhamee waamamaa jedha. Eeka ilma Abbaasiin. Baaba barbaadde dubbisiis. Barbaadde dubbisiis. Dhaabbadume kiristaana si gargaaruun ol naqa. Abbaasiin dhalee jaa. Ilma Abbaas jedhamee ni waamama jedha malee ilma Abbaas ta'e Abbaas kun Islaamaa mucaan keenya kaatuba khayni moofa. Irreessaa kiristaanni mee warra Muhammad kun dhugaa dubbachaa hin jiran isla. Laal warra Muhammad sallallahu alaihi wasallam jettee laa tajiib. La gara kee kana maa artaa Hamdii adama waa'ee Yesuus yoo dubbatu waan macaafarra jiru qofa laal waan macaafarra jiru qofaan dubbachuu jira ani. Odoo ishii waa'ee Allah siifite amma ati beeksuu asirraa na buustaa odoo jecha Allah dubbate keessaa waa'ee siifite. Dandeessu haganaan dandeekan. Dhaggeeffadhu siif hima. Ani mantana ilma hoolichaa siin jeetiin jira. Lakki bari. Lakki ani ilma hoolichaa siin jee. Abbaas keenyaa jette bi. Abbaas keenya har'aas boruus keenya Abbaas. Hai. Maa caafame reega Abbaas keessan ta'e asirra. Isinii beekaa waan caaftaniif Abbaas qafiiraa hunnoo dinnichaa guura. Hai. Makiinarraa buusa. Isinii beekaa waan isinti caafta Abbaas namni hin beekne hin jiru. Isaa fi Salamoon qafiiraa wajjin dalagan. Akkiin siin jee. Ilma hoolichaa yoon siin jedhee ni gammaddamoo ni gaddita. Ani amma waa'ee isaa keessa jiru waa'ee kanaaf kanatti gaafii keenya irratti wal mormaa jirra. Macaafaatu jedhaafin siin jee beekadhu. Abbaasiin keenyaa naan jette bar. Mee kanaa goonu saamdi. Oofa. Mee nama waan kana nama fayyaa qabu caafeemi. Maa waa wallaala tsaafere. Tole ayyee. Eebbamaa tsaafi. Amma Yesuus kun bakka sanatti keechaa jirutti mee abbaa sun haafu abbaa haa ta'u mee abbaa sun hafee abbaa haa ta'u jenna fakkeenyaaf ilmaas ni jaama abbaas ni jaama jeemee asitti. Ilma Abbaas jedhamee waamamaa jedha malee Abbaas jedhee addatti hin baane biroo. Tole ilmaas ni jedhama abbaas ni jedhama jechuudha. Aga iddoo qoodduu sanii dubbisuu qabda. Seera afaan Oromoo yoo barate. Ilma abbaas ni jaama Yesuus ilmaas ni jaama abbaas ni jaama jechuudha walitti. Eeyyan. Ayyee. Yesuus ilma moo abbaadha? Kunoo innuu sii fide ilma Abbaas jedhameen waamamaa jedha. Maraataa barreessee waan kana obboleessa kiyya bira akkasiin jee wanni takka fakkeenyaaf birhaaneen kun abbaas ta'ee ilmas ta'uu danda'u fakkeenyaaf ani ibsaa maammayyoon ta'e ilma Maammadis ta'e Maammadis ta'uu danda'u. Dura irratti namni sammuu qabu kanatti akkana barreessuu hin qabu tureewu. Amma ibsaa koo gaafin sin gaafatu sini dhaloota qaruu deemtu moo dhaloota doomsuu deemtu? Saamdi waan kanarra maal jettan? Lakki nama kiristaana tokko ol galchaatu yaadu. Ani waan kana ijoollee Islaamaatiin bashannansiisa malee kun waan irraa jaan qabaa kun maraataa barreessa. Akkiin maraataan waan akkanaan barreessu. Ani dogongore isin dogongortani nama kiristaana tokko ol galchaatu maal jedhee dubbifamaa jedha ol galchaa. Dafa. Yaammaddu abbaa feete as jala gadhee maqaa laalladhu abbaa feete ol yaammaddu abaluu naana qaajee siif neeyya. Kiristaan lakkoofsa tokko barreeffadha. Torba jiin torba beekanii torba barreeffadhaa jiin. Torba ishee torba. Laha sab'atu abwaab likulli baabin minhum juz'un maqsuum. Haa torbaan barsiistani. Jechuun kiristaanni torba qaba akkasitti beekan. Torba jechuun warri re'ee kana bitaati akkasumatti warri hoolaa gara mirgaatti jaa saaffanne.
barreeffadhaa torba barreeffadhaa isin. Abiraanu waan biraa dhiisa tosin torba barreeffadhaa. akkas kiristaanni torba barreeffadhaa. Kiristaanni torba barreeffadhaa Lakkoofsa jiyyaa tokko madhuudha. barreeffadhaa maal ture? Lakkoofsa tokko. No tokko ka islaamaati. Torba yookiin sadi Lakkoofsa barreeffadhaa. Tokko Lakki yookiin sadi lakkoofsa barreeffadhaa. tokko. Hin Only fedha. one. Okay. Lakkoofsa tokko jennaan shaadaa qabatanii jiran. Warra shaadaa Only one. qabateetu Only lakkoofsa one. takka Only barreessa. one. Only one. Sillaaseen amanuu jechuudha akkas jechuun. Sillaasee namanu jechuun waaqa tokkichaa malee. Like only one. Akkas taanaan ati waaqa tokkichaa malee Iyesuus waaqaa miti hafuurri qulqulluun waaqaa Anamma miti jechaa namni jirta. laaksi ragaa kana bahuudhaaf miti. Ragaa kana bahuu barbaaddu miti. Maal ragaa Kiristaanni namni waan kan dubbisuu dandeessan lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Okay, ol yamma dukkuma feetettu. Eeyyan. Dubbii Barreessaa beekteetii lafa fi lakkoofsa. tamaraataa tan dubbii beekteetii fi tamaraataa tanuma duraa irraa qabatan jaan. Nuti ta duraa Ani anumaa kan jedhu sana galchimi. Kiyyuu na galchi. Kiyyuu si galchi. Erga du jedhiin kaa duban erganne mudii si qabachuu jirti. Kiyyuu ergadhu. Dhukkee irraa kaasi jaallatama. Nama waa beekullee miti arraba fayyadamtee naan immoo mataan dhaabbatta. Mana kanatti arrabni dhoorkaadha. Dhuftuu Inni guddaan hin ta'a. Ilmi Abbaas jedhamee waamamaa jedha. Akkanan dubbisutti. Ilma Abbaas jedhamee hin waamamaa. Kophee shiffilmi mataa keessa cafa bira taa'ee. Abbaas keenya jedhu jarri. Nu harkaa fudhatanii qottaa ol baajjiin kaa. Macaafa qulqulluutti yoo leeyyaatan kan dassin jedha garuu sin jireenya bara baraa hin galtu garuu sin. Akkana wayi waata gurbaanii ergaddaa ijoolli. Dafaa lakkoofsa tokko barreessa tokko. Fooni liiban. Macaafatti kana yeellatan dassisin jedhaa isinin jechuun jira mucaa miskiinni kun. Ergaddaa. Lakki. Maal goona warra Mahammad kana dadhabne. Adabaddu. Adabaddu ilma hoolichaa. Hoolota kiyya sagalee isaaniitiin beekaa. Hoolonni kiyya sagalee koo hin beeku. Dhaloota qartumoo dhaloota doomsitu nam. Maal qarra maal. Kiyyuu dubbisiif. Kiyyuu baga nagaan nuftee nagaa waaqayyoo siif haa baay'atu. Ameen. Ani nagaan gooftaan siif haa baay'atu bire kam jirtu. Sirna galata waaqayyoo akkamati. Nagaya makluuqa walii kadhattan ka. Dubbisi kiyyuu. Maali Ahmad rakkinni kee asirraa maal barbaaddeeti maal akka waan bafeeti. Ilalaal kiyyuu koo maal seete? Rooralla. Kiyyuu koo siin jaalatu. Waan rakkoon qabu waan barbaadillee haa jedhan. Macaafa qulqulluurraa ilmi abbaa iddoo itti jedhame naa baasii naan jedhan. Kanaafiyyuu ani Luqaasin boqonnaa tokko lakkoofsa 32 baase. Inni guddaa hin ta'a. Ilma Abbaas jedhamee ni waamamaa jedha. Baasi dafii ibsa Mahammad baasi. Inni akkas hin jedhuu jedhan. Dubbisni akkas hin jedhuu jedhan. Okay maal jedhare? Mees dubbisiifati. Kiristaan ol galfadhu naan jedhan hin Lakkoofsa meeqa beektu. kaase? 32. 32. Inni guddaa hin ta'a ilma Abbaas jedhamee in waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo baabilii isaa Daawit in kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan in mo'a. Barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Ameen. Ameen. Barri mootummaa iyyuu ilmi dhalatu sun barri mootummaa isaa dhuma hin qabu. Isaa miidhamni wanni isaan gaafina irratti kaasan. Ilma Abbaas jedhamee waamamu. Abbaan adda jira, ilmi adda jira jedha. Korbeetti wal beetti jedhanii xiqqoo haa walitti haalaan alanii jeetiin dhiisee. Ahmad. No, isti bireezam jedhame isti namta ofiisaa ta'e dubbatu. Amma immoo Yesuus ilmas ta'uu hin danda'u jedhani. Ishi abbaa ta'ure. Maal feete Ahmad? Lakki haadha koo. Iyesuus abbaadha moo kiyyuu nagaan siifaa ta'u dura. Abbaan keenya jedhamate. Dachaa siifa ta'u. Obsimee. Eshi. Maayikii qabadhu. Kiyyuu. Abeet. Iyesuus Kiristoos abbaadha moo ilma? Ilma. Ilma eenyuti? Ilma Waaqayyo.
ilma abbaati moo ilma namaati? Okay, yaa macaafa qulqulluu irratti ilma namaa jedhee iddoo baay'ee jira. Okay, ilma abbaa jedhee hoo ni jira moo hin jiru? Okay, ilma abbaa irraa maal gochuudhaatti ati jechi koo gaaffii maaf sitti ta'e ilma abbaan kun? Dasna jee jira. Inni kun naan dhaggeeffadhu. Daqiiqaa takka walii galu jirra. Ooyi na dhaggeeffadhu. Inni kun ilma kootii yaada gochuu qoy macaafa qulqulluu si baasamee siifis teetee koo. Eteetes ni waammatteedha Yesuus hin cinatti. Abbaa furmaa fi goota waaqa. Tole haa fidadhu. Abbee turturuufin jedhi maal iddoo meeqatti utaalta maal si gashee haadha koo yoo waammadhe kun immoo maal si gashee isheenis maal as keessa fiduu barbaadde? Dhiifama ateeteen tabiraatti seeni. Waan isin hin dhayne jiru sila. Nama qabii keessa ruunni oftuu isinillee sarbuun ni mul'ista. Shaasa'i. Okay. Waan isin jedhe Yesuus kun ilma waan biraati moo ilma abbaati? Ilma haadhaati moo ilma abbaati? Yesuus Kiristoos foonii Maariyaam irraa dhalate ilma Maariyaam. Okay, gama abbaatiin hoo ilma abbaati moo ilma abbaatii miti? Ilma abbaati. Abbaan sana eenyu? Abbaan abbaadha ka Waaqayyo. Tole, kanaafuu inni ilma abbaadhaa ilma abbaas jeeni yaamamaami? Yaa ilma abbaa. Okay, ilma abbaati. Inni ilma abbaati. Ilma abbaa jedhamee waamama. Abbaan sun immoo Waaqayyoodha. Akkasumaami? Yaa. Walii gallee jira tole. Jechi asirratti ilma abbaas jedhee ni yaamamaa. Jechi jiru kuni ilma abbaa kamii baana? Okay, maaliin deessa jedheen gadi butika. Ilman deessaa sana maaliin deessa jedheen gadi butika. In ulfooftaa hin deessaa maqaa isaa Yesuus jettee moggaaftaa jedheen hin sodaatiin jeetti. Kunoo inni ulfooftaa. Ilma maqaa isaatti Yesuus jettee moggaasi inni guddaa hin ta'a. Ilma abbaas jedhamee hin waamamaa. Waaqayyo gooftaanis. Eebbifami dubbisnee irraan deebiin. Eebbifami. Sagalee Waaqayyoo jibbaa jirta. Daablooti keessa jira yaa asirraa waraanamu ammayyuu bahuuf deema. Kaalkuleeshinii hojjetu kiyyuu isuun bee wangeela nama barsiisa. Dhugaa rabbii daabloota si keessa jira siinaa himadhi. Si keessa dhugaa maaliif jennaan sirraa rukutu jira sagalee Waaqayyoo dubbisu. Akkatti sirraa gadi deemu jira. Akkati naa eegtu akka ni barbaadu akkati naa eegtuti ati damee naa eegtaan akkati naa eegtu barbaada. Na ishee. Okay. Yesuus Kiristoos ilma abbaa gaafa jettu ati immoo ilma abbaa isa kamiin abbaan Yesuus eessa yookiin akka quraanaatti yookiin akka wangeelaatti abbaan Yesuus eenyudha? Okay. Kabajaa keetiif maayikii qabadela. Akka wangeelaatitti ilma abbaas jedhamee yaamama. Abbaan sun immoo akka macaafni jedhutti ilma Waaqayyooti jedhameti akkasimi? Yeah. Kanaafuu abbaan sun Waaqayyoodha jettee amantaami? Yeah, of course. Fixannee jira. Bar wanni irratti wal dhabne akka ati naa hiikte kanatti otuu naa hiikee waliin dhabnu ture beektaa? Inni waan naan jedhe ilmaas abbaas jedhamee Yesuusumti ni waamamaa naan jedhee naa hiike. No, akkas miti. Yesuus Kiristoos ilma. Malee ilma abbaati. Ilma abbaa jedhamee waamama. Ilma abbaa yoo jettu bakka ilma allaqe fuula duratti maqaa abbaa kooti waamamaa sirraa argata maqaa koo waamaa jirta taanaan maal maqaa abbaa koo waamuu sirraa eegama yoo maqaa koo beektu ta'e garuu maqaa abbaa koo waamte intala baluu naan jechuu dandeessa turte garuu maqaa koo waamaa jirta taanaan Yesuusii waamte naan ilma abbaadha ilma bakka allaqe maal feeti. Inni ilma kan jedhu Yesuus matti irraa dhumate. Yaa. Yaa abbaa kan jedhamu immoo abbaa isaatii sun qaama biraatii Waaqayyoodha. Yaa ilmi Waaqayyoodha inni. Eebbifame haadha koo.
dhugaa waaqa Israa'el. Naa deebiste eenyu biraan takka naaf saaya kiyyo. Rakkinni kee kanarratti malee gooftummaa Yesuusiif maamanii dubbii gara biraan deemne miti. Kan taanaan Yesuus Kiristoos foon uffatee biyya lafa dhufetti waaqni foon suni namummaan isaa sun gaafa foomame. Foon uffatee gaafa inni deemu san waraabessee osoo horkee qaata nyaate. Ayyib kiyyuun oobsi kaasirraa fixannee galatoomisiin jenne maan uyyisisu feeta kabajaadhaan fixannee mi wayi. Arrabaan deebini kaasii waraabessi maasii nyaanne dasa foon nama nyaatatee maasii nyaatu. Annamaa nan nyaatu. Okay, ati maan nyaatan tagai atu nyaata lakka maal si nyaata situ nyaata. No, ani nama nan nyaatu. No, situ nyaata maal si nyaata waraabessi. Ni nyaadhee birraa hin nyaadha kaanis nama. Okay, biraanu. Wayyee. Amma sii galee miti Iyyasuus ilmaas abbaas jedhee hin waamamu dogongora Iyyasuus ilmaadha dhumatee jira. Egaa Iyyasuus jedhee maqaan koo waamame maaliif barbaachisee? Isaan jechuudha maal seetee hamdi waaqummaan isaa hin jira beektaa? Maaliif seete? Ani waa'ee waaqummaa isaa hin jenne. Biyya lafa Abbaas jedhee ni waamama naan jette moo naan hin jenne boo? Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 laata? Sagalichi foon turee jedhe. Hin dhaqu. Baga ta'ee namatti mul'atee jedhe. Baga mul'ate baga. Dubroo Maariyaamiitiin baga. As naa deebis kanarra naa deebis. Ilmaas abbaas jedhee waamama naan hin jenne. Ilkiin koo chaarjiin irratti cufate dhiifama nagaan naatu. Baga sirra cufatte. Ishoo sai. Kijiba. Dhugaa. Kijiba. Waaqummaan isaa hanga waaqummaa jettu ilmaas abbaas naan jettee maana shawwaddaati. Akkas jedhamee yaamama ammallee ana itti shakku. Kunno obboleettiin lakkii ilmaas abbaas jedhamee hin waamamu inni ilma dhumatee jireetti. Waaqummaan isaas hin jira. Waaqummaan kophaadha waan biraati mata duree biraati. Mata duree abbaas ilmaas jedhamee waamama naan jette moo naan hin jenne? Siin dhaga'uu jira chaarjiin kee hin dhaabne. Siin dhaga'uu jira ni dalaga chaarjiin kee. Ni dalaga dubbadhu shiish jechuun jira gura qabadhee. Baate kijoo hottu ati. Abbaa Caalii. Maalati nama guddaa miti maal namarraa ifatami maal sagalee kee duwwaa guddate moo foonni kee yoona ijoollee xiqqoo laalaata waan nama rabsite ustaas. Ati mana abaarta ifatami namaan hin jaadi astaghfirullah. Wallaahi ifatami nama rabsite taanaan ifatami. Allahu akbar mucayyoon ana baarini. Waay maana ifatta. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال جان أبارسي كافر ما بجلنا دبل جدًا كان كيسانو مال دبل خينيا وني سنيد كيسن الرغاز خينيا أي سنمو إسنو ما ديبي يا خيسن إسنو ما بجلنا دبل أما غافين كريا كيو أسرع أستاذ نين سلام أقوي دكا مالي بلوك ما نقول دكيو دوغا ربي إيسا Biloogna gooteef daawar. Lakki ani nama bollookeen beeku abbeen qalladin dhugaa waaqaan sobe. Sobuunaa cubbuudha moo cubbuu miti? Cubbuudha qooyee amman si ilaala miti. Ante bilookii jalaata dhugaa rabbii ana miti kan si gashan nama bollookeen beeku kunuu si baaseera. Abbaa manaatti waliin fayyadaman na fakkaate TikTok. Maal si gashee abbaa manaa goji fayyadame kinni kee. Lakki. Abbaa manaa koraa dhimma qabdaa. Maal taatee baasee ibsaan siin fadhu maal taate? Yaa wayii waan hin taane. Ahmed dhugaa rabbii waasitti bu'u dhugaa rabbii musliima ture abbaa manaan koo amma garuu kiristaana la amante amanuu baatte dhugaa rabbii dhugaa waaqayyo waaqa jiraata. Dhiisi hijibuun ulaagaa ilaala dhugaa waaqayyo waaqa jiraata si jedhe maqaa isaasitti kiristiyoos misikireen of sobaan jiru kiristiyoos misikireen. Amma fidi ayyee amma fidi amma sheeratti godhatafi. No, dhugaa waaqa TikTok irra jiru. Abbaa mana keetii Islaamaa? Amma miti kaa durri Islaama ture amma miti. Maal waaqessa? Amma peenteedha ka. Duraan maal waaqessa? Indee musliimaani maalan beeka bakka waan inni waaqessu maal musliimni maal waaqessu? Maal waaqessaan siin jedhe?
Ani maalan beeka musliimni maal akka inni waaqessu maalan beeka dhugaa rabbi ani ko waaqni keenya iyyuu waaqa tokkoon si adda adda ta'uu isaa miidiyaarra dhufeen arge maalan beeka akkasilla. Kiyyoo. Koon ani jedhina abbaa manaa na dhagee na hiika. Nkaanaa kun. Ni qabdanii duraanuu ni beektanii zila lahu jettanii yoo qabaattee miti ni jira isin bira yaabban talladhiina kafaru ni hummaan sanuu yoo jira. Yoo qabaatte maali yoo qabaatte nani akka hin heerumne maaltu na godhe. Dhaggeeffadhu meemma dhaggeeffadhu haa waan sin jechaa jiru. Inde dhaggeeffachaa hin jiraamne. Isin jechuu qabaa dirqama. Tole baree. Jiru. Maaltu hin jiru? Abbaa manaa gootu hin jiru? Muchatti. Saalee abiyyoo nyaadhu eessa dhaqe? Yaa Rabbi. Muchatti abbaan mana keetii maal waaqessuu ture hin sin jedhu. Ani maal akka inni waaqessaa ture dhugaa rabbiin beeku maalittan beeka musliimni maal waaqessa? Ati osoo inni waan waaqessu hin beekin itti heerumte. Ani musliima ta'uu isaan bare bakka achi booda wajjiniin amantii tokko deemnu malee hin jedhee bakka garaagaraa. Amantii tokko yaadani. Yesuustuu si godhe maal barreessa kun dingaa irraa safara Oromoolee barreessuu hin dandeessu ani shaati immoo. Dhaggeeffadhu dhiisi ati. Dhaggeeffadhu kiisin jee. Isin amantii wajjin yaatanii? Amantii adda addaa maa hin danda'amu kan nayyamamu akka amantii kootti musliimatti heerumuun hin danda'amu. Ragaa naaf fidi musliimatti hin heeruminaa kan jedhu. Dhugaa rabbi hin danda'amu maali dukkanni maal walitti qabaa jedha akka. Dukkanni maal walitti qabaa jedha wangeelchi. Situ jedhe moo Yesuustu jedhe. No, hin danda'amu dhugaa rabbi hin danda'amu maal akkamitti Situ jedhe moo Yesuustu hin danda'amu islaamatti hin heeruminaa jedhe. Wayi na dhaggeeffadhu. Ati inni basumaa medhee sanqaleessiif nyaatta. Waa'ee sanqaliitii fi waa'ee. Maal godhu reeni mana tokko keessa teenyee ani waaqessanii waaqessu inni immoo nabii jiidhaan namadha yoo inni jedhe ani maal nan fudhadhaa. Kiyyuu Yesuus islaamatti hin heeruminaa kan jedhu jira. Ilaana dhaggeeffadhu waan hundumaa. Jira. Nuti waldaan Jira moo hin jiru? Waldaan kiristaanaa nayyamtu allaqa. Sun dantaa teessan waldaa kiristaanaatti amanta malee Yesuus miti jechuudha. Amma ati kiristaanaan fuutaa Ahimad. Mushrikan fuudhu boon mushrikarraa. Ani immoo maaliif hin heerumu isinitti? Mushrika arrab maal nutti heerumta wallaahi rubbiyaaniirra lamattuu sin fuunu fakki abboonni irraanfadhe kiyyuu. Amma arraba taane na dhaggeeffadhu Ahmadaan dhimma arrabaan qabu waaqayyo arraba qabu. Akkasii jenne bara nusaaniirra lamattuu sin fuudhu jechuun kiyya. Osoo rakishtee illee ani sin fuudhu maaliif ani amantii kiyya dhaloota. Naan kosi ko amantiin na dhawaan siin jedhe maarree kan keessi dhawee kan amantiin keessi dhorkite fidi. Bakkatti amantiin keessi dhorkite fidi. Oo geetaa Yesuus Kiristoos amantes amanuu baattes ani musliima inuma dhawaa. Dhiisi ragaa kee achi dhiisi arraba duwwaatti dheertu sin arraba keessatti dagaara. Arrabsaan jiru ragaa fidiin jedhe. Qesti waan dubbisaa bannaati. Hin dubbisin. Takka shamarran kaafira. Hin dubbisin. Ilaaltu sobduu badi asii. Inde ani muslimni naa fuudhu kon jennee misani jedhee fan deebii laadheef malee. Abboo muslimni sin fuudhuu dhiisi ati yoo mamma waa'ee baaba ati maaliif foon keessaa bahi hafuura seeni foon keessaa bahi. No ilaalu edee ani garagalii na ilaali yoo man jedhe. Mucatti hafuura keessa seeni foon keessaa bahi. Bakki dhiisii waa'ee hafuuraa ammoo eessatti lallabdu dhugaa rabbi amma viidiyoo wayii ilaalaa olee dhufe dubartii jabara hedduu akka isheetti abbaa manaa isheetti namatti toltu waaqarratti jannata keessatti immoo ishee kana eeggataanii minaa minedhee ustaasi keessan kan laxxafaa oolu waa'ee hafuuraa maal Weedduu caalaa dubbisaa ture. Ustaataa weedduu dubbisuu dhageessisaati. Na dhaggeeffadhu ibsa. Ibsa dhugaa rabbi qola dhaggeeffadhu. Eessatti wal agarreessi bolloo ga'anii iddoo itti si beeku iyyuu hin qabu qola dhaggeeffadhu. Waa'ee hafuuraa akka eessatti beektu sin hafuura yoom lallabdanii beektu waa'een keessan foon lafarratti foon waaqarratti foon. Amma rakkoo ta'een si waan isin jedhe. Iddoo tana kiiloo meeqa taatee kiyyoo? Quban qabu guyyaa lama onlaayinii irra hin jiru. Kiiloo maali? Isa jechuun kaa naayimi uumaa hin sodaatiin abshir naayimi. Dhugaa naaf hin dhufne kiristoosii naaf hin dhufne maali?
waluman beekna nama haadha koo ani guyyaa lama dhugaa Kiristoos misirree no wanta kunaaf hin dhufne naaf andeenya arsii arrabsaa jiru shi udaan kiiloo meeqa geera maa udaan gurguramuu kee macaafa irratti akkas jedha eessarraa abbaa koo udaan nyaatama jedha no ani isa kanallee argeen dubbisne isintu dubbise ta'een beeku dhugaa rabbii wallaahi hin dubbisne no okay abbar macaafumatu jedha hin dhiiroo gaa eega nyaatame dhiyoo tana nutilleen hin nyaannu maaloo shinti beetii maa qotturre dhugaa rabbii bannaati biyya lafaa maan nu geesse sirriitti qabneen gurgurru maan gurguriinsi no gurguraa miti barni nyaatama jedha lokoo kiristaanii bar kiiloo meeqa geechumaa jechuudha gatii isaa miti erga nyaatame ni nyaatama jedhe silaayi erga nyaatame dhiiroo kiiloon meeqarra jira zabanni kana beeta nooroon amma Itoophiyaa gurguramuu jalqabe wallaahi Itoophiyaan jiru bannaati gurguramuu jalqabe taanaan jiruun Itoophiyaa buutee galinaan hin jettuure wallaahi nan gala kiyyuu koo bar kiristaanii Itoophiyaa qofaami bakkuma jirutti macaafni waan ajajeef dhimma nyaataa baraadha tanumaaf dhugaa rabbiin Ratameen beekusti koo inni gaggaafadha kiristaanota biraa dhugaa nama gardamamaatti. Yaa meeqarra jira jedhee meekiyyuu asumaanuu dhiifamalee naaf godhe ati amala bareedaa qabda haadhoo waanan siin jedhuuti. Amma fakkeenyaaf yoo namni tokko qabee karaa irratti si gudeede abbaa keetiif meeqa kafalaa? Beekaani kan. Anoo kanuun beeku dhugaa rabbii kanas namni dagna guduudina godheede siin jiru garuu waan akkasii sana. Fuula duraaf kan dhufuu malaami. Natti mi kahabar koo natti mi goobas natti mi bareedaa koo meeqa kaffala. Maallaqa sanillee siyaas baasuu ni dandeenya beekiga. Dubbadhu dhugaa rabbii dubbadhu akka taasaan kee namatti tolu kiristoosii. Maal akkam salphoo ta'e akka sanuu dhugaa rabbii namni guddaan hin jiru hundumtu isa salphate Yesuus gooftaadha. Yesuus tooftaadha. Maa dhugaa garuu qalbii malee nama guddaan qabdanii maali safuun beektanii nama guddaan qabdanii. Lakki akkuma namni beekutti wajjin yaana malee. Ahmad dhugaa rabbii salphoo akkasiidha. Siitu safuu beekta baay'ee safuu jechuun waan ati viidiyoo ta'e si baasu. Yaa. Si baasa waan ati haasoitu. Baasi fiti. Waan rabbi lokna gosa sana si baasu. Fidi naggeeffadhaan isin bollookne kiristoos hin gaanfadhu maameen kun. Wallaa waan viidiyoo irra na bilookte siif hin baadde. Dhugaa kiristoos misirreen waan nama bollookee hin beeku mootii kun nama baay'ee qaba waan ta'eef qadirii keetti si hojjaa sa'an tolee nama barumsa barbaadu barumsa barsiifna nama lilmee barbaadu lilmee bareedaa jira. Ibsaa. Wallahi baasii naggeeffadhaa fidi ani waan hin haasa'e ittiin qaanfadhu andeenya waan hin haasa'u nan beeka waan ta'eef bor waan na qaanfachiisu naasuwan as baasii dhuguma yoo dhugaa qabaatte as baasta ati nama ati nama kiristoos misirreen sin naggeeffadha baasii as. Dafaa ka fida hin jiru? Haasa'e ammaan haasa'u liisii haasa'e immoo. No waan si qaanfachiisu viidiyoo keen fida jette ni dhaqiiti waan na qaanfachiisu viidiyoo kana fidi kunoo namoota 400 jira fidi nan naggeeffadhaa dhugaa rabbi sin nagaa. Silamuun feenu taa'ikuu jettaa birraadis. Taani moo? Dhaggeeffadhuun durarratti nuti akka musliimni akka waan ragaan qabne hin dubbanne ni beekna. Ilaa dhugaa sooba keessa salphoota malee kunoo waa isin haasaa harka egaa ni dhugaa rabbi namni guddaan hundi keessa hin baasaa fi nin baasaa fi gabbeetiin deebi'a na ol deebisi. Dhugaa rabbi asuma ta'an see qabla. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ani fiifuu galgala kana gurbaan tokko Yesuus jaalatanaan jee gammachuutti hin jira. Yesuusuma jaalatan nama jibbee beekuu qaba macaafa qulqulluu keessatti Yesuus kan jedhu dubbistee beekta. Dhugaa rabbii dhuguma nama jaallatan no. Hunduma Sisni jaalata? Sillee ni jaalata? Wayne gudeeffallaa ani gatii dhiiga isaati akkamitti na jibba abbaa ko. Haadha manaa qabda kan beeku haadha manaa kee. Abbaa manaa beeku. Ilaa argitee kanaaf ani isin jedhee dhugaa rabbii isin salphoota xiqqooma tokko kabaja kan jedhu. Tamaanu arrabsu ceeta ustaaz Sayaaqi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaaz. Warahmatullahi wabarakatuh saa. Dubartiin gudeedamtee maallaqni kaffalamuuf waan safuudhaas maal taate macaafaat dubbatan lallaba amantaati birrii 50 isinii kaffalanii arboo waan guddaadha.
Istiyaani mucaan qabasti gudeedee dhufee birii 50 falaatu kamaarreen ani ilaala gaafa sana malee maalan jedha. Raawwateen beekne maal jedhee. Maal mucaa gudeeda si gudeedee abbaa manaa keetiifuu 50 kanneen yoo maal irra kaayyate. Okay, galata saashi galee magaanina gudeedee garkaa fudhadhee man ilaala dhugaala waan ijaan agarra naasuu qabu. Siin kan nu bar abbaa manaatiif kana takka abbaa keetiif kan nama sii miti taarka to'ati miidhamte. Maariyaa kennuu fi raawwatamu malee waan hin agarre maalan dubbadha raawwatamu gaa raawwatame dubbadha. Yaa guddiidha birrii guddiidha. Maashaallah jedhi dhugaala bi dhuguma guddiidha yaa. Yaa wallahi qarshii shan. Ibsaan fideera ol gashii lakkoofsa tokko barreeffataara. Si dubartii kiristaanaa moo wallahi guddiidha. Fidi ibsaa deebisi. Ibsaan ni deebi'aa mini deebi'aa. Taa'ee immoo ibsaa kana jedhamu wallahi siif galaasa. Guddisiin viidiyoo baasusti. Ishi. Har'a waanuma dhugaa. Ishi gaashee tabbaqu. Sababiin isaa uumaa qabdi moo qabdu ilaala. Inde durbummaan maa yeroo finca wanta kana na yaadadhe wayyoo haala koo gaaf tokko qomaan nan jettee tantalli tokko durbi gaafa fincaa fincooftu beeksistii durbummaa qabdiif hin qabneen jedhan dhuguma jechuudhaan ji. Abeet weedduu dubbisaa bultiin talli. Koi waan sobaadhaan kuni maali waan business. Durbummaan maa yeroo finca. Aye, fulana mozi. Us fila. Koi waan dhaggeeffatu. Waan sobaadhaan kun wanni isin irra dhufanii taksiisaa wajjinitu na salphina guyyaa. Aduraaniin ustaaz ibsaa jala boo'insi jeeyyaana faagga. Ibsa bana dhaggeeffatu dubbisuu Usi. Maal taate? Laali wanni isin irra fidde ustaazatti akkaataa gartee itti gartee warra dubrummaa hin qabne hundumaa fixaadha. Ka dubrummaa qabu fudhadhaadha waan josoo irratti fiddee warra dubrummaa hin qabne akkata chee godhan. Dhaggeeffadhu. Gaafa akka jiraataa fuula isaa wajjiniin ani nan cheekii. استغفر الله العظيم. Qarshiin 50 isin guddatti tanaaf isin hin jaa. Tanuu waan kakkaatiif waan fincaanii waan kakkaa waan shinti beeti. Yoo ati akkamitti teessee laayivii gubbaa ishee dubbatta. Nutu jedhee maanni mamaraatti waan irra deebiin yoo asofne waan maal macaafni jaa miti akkami kakkaa dubbatta ati waan kakkaa waa ishee akkamitti dubbatta ishee. Gaafa kaawwan barreeffame dubbisne maali? Hayyee macaafni keessan kunoo safuu eetta guddaa eetta macaafa keessan tu amma naafi macaafa keessan kam turre guddaa. Macaafan dubbisne inni toru gaarabbi kun hadiisa irra jira malee macaafa irra hin jiru. Kainurraa baala hadiisa irra jira miti fila. Tolega ustaaza hadiisa sana as baase amma hadiisa irraa dubbate sana as baase amma. Naaf kenname. Namni nufi bursii fideen nufa saatii magaalatti ol lafa amma baase si dubbachaa jira viidiyoo laayivii dubbachaa turteemi. Hadiisa dubbisne kaani. Hadiisa warra dubbise. Baasii jedhe amma hadiisa irraa dubbachaa turteemi as baase hadiisa irraa dubbachaa turte. Na dhaggeeffadhu si fideetan nufa maarree akkuma dhaggeesseetti ammas deebisee si fideetan nufa. Yeroo ati asii himtu kana yeroo ati akka asii weedduu caalaa wanta himaa jirta laa. Seera lakkoofsaa boqonnaa meeqa boqonnaa 30 takka laal seera lakkoofsaa boqonnaa 30 takka lakkoofsa 16 durboota dhiiraa wajjin ciisanii beekan kajuu kana gartee akka tichee godhan dubbachaa turte macaafa baayibilii keeturaa dubbachaa turte. Ana dhugaa baay'ibiliin dubbisne maamila. Akkaataa tichee godhan laal amma seera leewwataa 30 takka siyaa baasu. Koina dhaggeeffadhu. Ana baay'ibiliin dubbisne dhugaa rabbii hadiisadha. Muhammad macaafa qulqulluu. Arraba tokko fayyadamtee beeknaa lakkoofsa 30 takka. Maalla gootee fayyadamte oyna dhaggeeffadhu. Muhammad quraana keessa hadiisa keessa moo wangeela keessa? Hadiisa ennaan as baaftu obboleetti. Laala akkas jiru. Durboota dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keessanii fudhadhaa jira. Duburaa fi akka duburan ta'een akkamitti beekan waan jiru asirra dhaabbattee dhiintalaa turte jechuudha. Quraanni wangeelarraa koppii godhame gaafa dhamu sobanatti fakkaata dhuguma jechuudha. Asii fuudhanii achirratti barreessan jechuudha. Tole hayyee hadiisa hedduu san baase obboleetti laal. An amma ragaa malee waa tokko hin dubbadhu.
Ibsa wanni baalagummaa akkanaa wanni safuu balleessu kun amma macaafumarra jira. Safuudha jettee barsi lama qaasaa kaasnaan safuudha. Matsaafuma salphina kalal matsaafuma keetii salphina bar. Salphoodha maaloodha siin. Macaafa dubbatu jirra bar. Waaqa adiisa salphina kiristoos adiisa salphina. Ayya nagaan deema amma gana dubbati waan akkasiitti nagaan deema arraba dhaabee. Macaafni keessa deebii Bukaarii moo Muslim keessa? Yoo adiisa dubbisne malee quraana miti yeroo sana dhugaa adiisa. Dhaggeeffadhu. Ibsa amantii baattee adiisa dhugaa rabbi adiisa. Obboleetii gabboota yookiin dhaggeeffadhu waan isii kabajaan si hojjaatu jira yoo adiisa keessa waan amma itti kana qabaatte as baasiitii amma dubbisi. Amma miti kan boorsi fidee nufaanii adiisa kee dubbise malee wanta namni fidee dubbise garuu dhaggeeffachaa ture. Dubbachaa ture manuma koo dubbachaa ture isaa wajjin maaliif walitti hin qarrasne kan keenya duwwaa maa qarrasne. Waa'ee maalii haasaa turte mati. Akkatti ilaalan hunda mee akkatti ilaalan hunda akkasiin itti himtu ilaalame laala akkatti ilaalan hunda laala. Maaf kutteetti sarratti. Wanta kana na yaadadde wayyoo haala koo gaaf tokko qomaan nan jettee tan dalii tokko durbi gaafa fincaa fincooftu beeksistii durbummaa qabdiif hin qabneenidhaan dhuguma jechuudha anji. Gartee akkatti ilaalan hunda himaa jirta jechuudha. Na waan barreeffame. Baalagee kanarra baalagee jira amma baalagee kan miti bu'aan gaarummaa. Waan barreeffame gaafa namni dubbisu maaf bilginnaa dheetti dhugaa rabbii kiristoosii waan barreeffame dubbisne maaf. Waan barreeffame sirriidha waan barreeffamee jiru dubbatteeti. Ati waan barreeffamee jiru dubbattee dhugaa baaybiliidha waan barreeffamee jiru. Maaliif harmi kee akka kuruphee fakkaatu hayyee an baaybiliidhaan jaati qoyga yoo abeeyte yoo beekumsa naasoo jiraatte. Ani wangeelen jaati baaybilii dheettee ragaa baafadhu anis ragaa baafadha. Asitti irratti viidiyoosii amma booddee viidiyoosii dalagalaa jiru. Jaalalli kee akka daadhii wayiniiti. Jaalalli kee akka daadhii wayiniiti. Waan jaaluuf onne kana dubbisaa turtee jiru irratti waan akkanaa safuu haasawaatu isin hundi keessan guddaan hin jirtanii maarree akkamiin namni waan akkanaa haasaa. Waan akkana haasaa sanuu kana godhatta fidi jettee akka nama gartee nama nagayaa kanarra biloo kana goote siigalee. Ani miti kan si bolloo kenni nama bolloo kenni beeku dhugaa rabbi si bolloo waan maaf si bolloo ka dhufte mana koo yoo ta'e gadi si darbadha maali harka koo irra jiru yoo itti tirfiyaa softe. Ayyee ammatti fufaa waan biraa saasamti waan biraatti fufaa amma nama wantaate hojii salphachuu gaarii miti. Mana keenyatti illee waan akkanaa kaasuun gaarii miti. Dirqamaan nama dubbisanii dhiifamuu nu godha abboleewwan. Qo'ee meeqa dhaggeeffadhu. Lakkoofsi isaa iyyuu laxxafamee ture. Maaf isa balleessitee macaafa irratti barreessiteeti? Maali lakkoofsa adii isaa maaf hin laxxafne? Si qaanessaa? Obboleetii. Adii seeta. Hayyee adii seega taate as baasii jeema. Wajjitti fufaa xiqqoo. Gaarabbii adiis. Amantee maaluu baasii? Shaddi taalee hafuudha. Waan akkanaa wajjinaa soo dhiiseessu taate wajjinaa soo wantana. Jechuun boodarra wanta na dubbiste astee wanta na dubbiste kitaaba bakka galtee asteer fa'aa dubbisuun malaa akkasuma Izraa fa'aa dubbisuun malaa Isqeel fa'aa dubbisuun malaa kana deemus yoo yee kana deemus yoo yaa.